السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد ولمان رومو وررومي كيسر تنسقلين كي سنبرك قبل ملتو لقامو تكتك فجأسا لهذا سينا شيرو ليقودا أنا أدوف نورو سنراتو للي ديفا منو فلچا شيرو قد أمي kan jaalala beeku jaalalaan guutumlee otoo nu muquu utubaan amtokee diina hinaaffaadhaan ol tuuru rakkoo kee sussubuu kee kan sodaadha waan si'uu fi daangaa sitti darbee of tuulee waan ca'uu fi kakadhaa hin beekne kadhataa of xaarsuuni orma gammachiisuuf oromoota aarsuuni kabajaa keenyaa fi keetis waan gabboosu tarkaanfiidhaan jilchi waraabessa yuusu. Nun faayidaan duraa yoo kabachiiftee yookaan afaan banu afaan kabachiiftee malee Oromoon of caalaa si fedhu waan hin jirre dhalii fidisiin jedhu ka dandeette guutaa ka dadhabde suutaan akka gootuuf beeka garuu diinni naafu guyyaa qofa keetii abdiidhaan herreega. Ka murtiin du'aa irratti murtaa'ee ka umrii guutuu mana dabaa taa'ee hidhaarraa gayyaaftee ka biyya alaa immoo harka bantee yaamtee Uriirraa dhiqxee maqaa itti gootee badaa namoomsitee otoo qoodan baafne tolaan abboomsitee ati kufaa kaafte kufaatii kee yaadee ati boollaa baafte boolla siif barbaadee eega otoo faltuu falfala dummeesse eega gaarii ta'uu kee garaacha madeesse daandii ofii barbaaduun odoo sitti hin ceene waan ofii barbaadu odoo sitti hin feene dursitee afoo baatee ofirraa achi qabaa arraba rarra ofirraa qadhabaa ofirraa adabaa akka ibiddaan hin taphanne lamuu itti of agarsiisi haasi beeku namoo. Malee akkaati yaadde qilleensi dideera bakka ati eegdee bineensi ni dheera daara gangalataa akka foon harreeti ulfinne mulqatee ka fiigoo garreeti bulguu gara summii jawwee afaan dhiigaa biyya bulcha jedhee bultii hiyyeessaa diigaa amantii fi kutaan biyya walit buusee ka otoon bubbulin afaan banee yuusee burummoo maal tata buru maal balleessaa jedhee yaaduu afaan waan guutameef keessi mootummaa ilma namaa ta'u jaldeessi jedhe qeerroon jedhi ittimi haadidu taayitaa abjuu fi bubbeen namaan fidu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريد ولمان أرومو السلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورينا رفتن أنا والرويل كام التويل كام بجنجان رفتن هندي كيسانو دي هذا نور سعيد برسيوان وفيف دفيت سين إن شاء الله وصونا من السن التسين هذا فرت إن شاء الله مالي ساعة كبالي سنجال هذا برسينا وفولتا نابرال كلينا من الرفاه نوفولتا كجاري جويا جرد ديمي تري وفو ساعة برسا نوفولتا سنجال دي فما سنجافتشا hundi keessanuu inshallah baga rabbiin nagaa waliin nu fide sheer gochoon dagatina akkasuma haqaayyoof abboodha mata duree kennanii beeytanii hundi keessanuu rabbiin nama haqaadha abbaatiin dhaabbatee milkaa'uu haa godhu ummaa teessanii dagatina yoo xiqqaate telefoonaan dubbisu yoo bira jirtan dhaxxanii zihaaru yoo harkaa qabaatan waa godhuu fi irra naanna'uun haadha umrii nama dheeressitii rizqii namaa bal'iftii haqa gartee waan hundaa keessattuu barakaa rabbiin namaa godha ilmaan keessatti jaartii keessatti jiru addunyaa tana keessatti rabbii waan hundaa namaa laaffisaa jechuudha. Kaitaan sommoo ummata addunyaa irratti dararamu kamuu hunda isaatiif du'aa hin dagatina akka mujrimu rabbiin gartee addunyaa sana irratti irraa deebisu irratti deebi'an mallee akkasuma rakkataa akka rabbi rakkoo baasu dhama akka rabbi hiikamsiisu hajamaa akka rabbi hajaa baasu du'aa walii godha yeroo du'aa obboleessi walii godhu gartee malaayikaan fakkaataa san rabbi si haa godhu jetti yeroo isin obboleessi keessan isin biran jirre du'aa gootaniif isaaf gartee rabbi kadhattaniif malaayikaan siillee fakkaataa san rabbi si haa godhu jetti inshallah. Gabaan diin islaamaa keessan namni dalaguu ufii baay'ata jechuudha nama qofaa fi miti. Kanaaf indodhoomina arjoomaa isiniin jedha ittaan suudhaan gama sagantaa kiyyaatitti seenaa qaalii bareedduu ilmaan Oromoodha. Dhumaatii ilmaan Oromoodha bishaan bahararra dhumatte inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna isii ilaallaa ittaan suudhaan Dr. Xaggaayeedhaaf jawwee irraa waliin laalla. Akkasuma ilmaan Oromoodha qabxiin garmaa itti aannu ammoo Ameerikaa fi haala yeroo irraa kan jedhus laalla. Wanni Ameerikaa kun wedduu waan gartee ummata sossoosaa rifachiisaa jirtu haga Tiraamp gara taayitaatitti dhufe keessaayyuu warroonni illeegaalii yookaan seeraa ala biyya san keessa jiraniif akkasuma warroonni gartee rispoonsaraan dhaqan wanni hedduun gama sanirraa dhagamaa jiru waan nama hin gammachiifne kanniinis gabaabsinee waliin laalla inshallah gara mata dureetti yoo deebine inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna ilmaan Oromoo ilmaan namaatuma jennee laalla
gara nama 20 doonii irratti bahararra dhumatee dhageettanii jirtanii rabbiin maatii isaanillee asabbarsiisuu isaanillee kaan seenaan yaadatu kaan rabbii warra kaan gartee rabbiin gartee warra jannata haa godhu jennaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa warri kaa haala hundaa keessattuu namaan deebisinaa dhiifama. Warri yeroo nama na arrabsee deebistan isin biloog godhan. Walii gallaami namni haarawaa ta'e malee warri na jala jirtan ni beektan. Nam tokkollee naaficha nama arrabsinaa. Namoota jala deemanii waa barreessan kataa'ee haa ta'u katide biloog godhaa jechuudha. Heejii kiyya banee ilaalee nama 900 fooyyee irri biloog godhee taa'u waggaa 5,000 kana keessatti. Nam xiqqidhaan jiru hidhaa kiyya dhaqee wallaalu gara nama 900 fooyyittu bilookii hidhaa keessa jiran. Hidhaa keessaa baasee dha'ee wallaalu guutuun isaatu warra gartee adda biyya diigaa jiru kana jechuudha. Suuraan isaanii baakgiraawundi isaanii yoo ilaalu hin tuqinaa. Wanni isaan deemaniif arrabaa. Wanni isaan deemaniif gartee akka nu waan dubbanne godhu. Kanaaf nama arrabsitanii bilookii isin godhan. Hin tuqinaa inshaallah jazakallah khairan. Nadhiisaa abala hiyyan beeytan nama arrabsinaa. Nama irratti eksiin kaayinaa suuraa namaa gadiin garagalchinaa isinitti himee jiru jala deemtan. Hin tuqinaa. Waan duraan hin goone hin fidan. Quba qabaadhaa dhiifama naa godha. Warri bakka isan galchine dhufee mana namaatiin nama arrabsu kun duuba arrabsu maasiyaa tantee sirraa dhiqee keerii yoo qabaate sii kennaa jira. Hin beeku malee inni. Mana namaa dhufee namni isa waamanne ufii dhufe. Taa'ee caqasee yoo ta'eef caqasu yoo ta'u ufii baate bahu agaduma. Garuu ammoo buddeenatu isaa wanna godhaa hinaaffaa isa dhiisaa isin jedha inshaallah. Kaari sagantaa keenyatti deebinaa ilmaan namaa akkasitti inshaallah rabbi khayrii haa godhu rabbi isaanii araaramu jenne galaana keessatti dhumatanii jechuudha. Wadduu inni galaana nama nyaatu ammoo dhumaatii warra dhumate irra ka lubbuun jiru nama isaan baraaru qabanii haga bishaan daakan akkasii iyyan bishaan isaan fixe jechuudha. Obboleewwan tiyya uummata Oromoo namni dhageenyu martu. Rizqii teessan rabbiin karaan taane lubbuu teessan halaakaa fidaan jenne. Dhagaa nama hedduu waan kan dhagaa. Tattaafadhaan ni jirti. Ganduma kee keessatti daaraa harime. Daaraa haxaayi. Rabbi rizqii teessee fidaa jechuudha. Akka nama hajjii deemu, akka nama jihaada deemu, akka nama khayriif deemuutitti manaa banii halaaka irraa lubbuu ofii halaakuu. Kanaaf obboleewwan tiyyaa nama gaara keessatti dhumatu argitan, ka bishaanii dhumatu argitan, ka rasaasaan fixan argitan, waan walirra dalagaa jiru argitan. Nam meeqatu hidhaa biyyoota Arabaa kana keessa jira, Yaman keessa jira, Liibiyaa keessa jira, Suud Arabiyaa keessa jira. Kan hin beekne hoo meeqa biyya Awurooppaa keessa naga baatutti. Halaaka hadha namni manaa yaa'uuf kan akkanatti duniyaa akiraallee itti kasaaraa jirru kana mana mara keenya mana keenya mara keessa jira. Amma daranuu yaasuu jiran ilmaan Oromoodha mana. Quba qabda warri biyya jirtan. Ijoollee daa'imman mara ijaaranii yaasaa jiran. Gartee sochii amma dalagaa jiran kanaaf jecha dallaalaaf waan hunda biyya gannaqanii guuruu jiran. Waan gootan obboleewwan tiyya. Haguma beenu waa olii himna. Alhamdulillah ulumaan teenallee sosso'aa jirti. Qeeqaa ture an jechuun sosso'aa jirti. Haga tokko yoo dhageenyu amma magaalaalee irra deemanii uummatatti iyyaa jiran. Ijoolleen teessan biyya Arabaa dhaqxe haraama dalagaarti. Horii isaan sadaqatan haraama, ka isin nyaattan haraama. Intala dubraa ofirraa ergitan jettee olumaayii eegalte jechuudha. Haa turanillee wanni kun irraa gaafatamna guutuun keenya. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam nama hamtuu dalagu tokko yoo agarte yookaan harkaan dhorgi. Yoo harkaan dadhabde afaaniin dubbadhu. Yoo sammarayyuu dhabde ammoo hijiraa irraa ba'i isin irraan jiru jedhi irraa fagaadhu. Hagamtu godhaa jirra waan hamtuu argaa jirru walii dabarsaa jirra wal dhorkaa jirra hin jiru. Kanaafuu inshaallah warri hadha agartan duuti nama gorsiti. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam gorsaa lama isinii dhiisee tokko gorsaa dubbataatu gorsaa cadhisaa duuti gorsaa dubbata cadhisaa. Quraanni Rabbi gorsaa dubbataa duuti gorsaa cadhisaa. Kanaaf du'a kana yoo galan yoo bishaan namni dhumatu yeroo namni gartee gaara keessatti qawween dhumatu dheebuu beelaan dhumatu karaa wal harcaasee dallaalli itti taphatu arginu kan manaa bayeetuma kuun deemu kakaan garafanii waddanii ilmoo namaa waan namni goone godhanii horii warra fuudhanii deebi'anii ajjeesan. Akkasittuu ammoo cicciramee bahu shamarran teenarra waan ga'e argaa jiru. Warri biyya Arabaa Awurooppaa kana shamarran dhageettan nama 10-20 gudeedamee akka ganda keenyarraa namni taphatu. Biyya Arabaa dhageettee jechuudha biyya Awurooppaa namni ittiin taphatin haga amma gahamee dhiyoo kana yoo agartan sooshaal miidiyaa kana irratti mucayyoo gurguranii warra zinaati jechuudha. Dhiirti guyyaan hiriira meeqa itti galtee halkanii guyyaa itti taphatan jechuudha. Bari waan hadha addunyaa keessatti hin jirre. Kireessitee jechuudha dallaalli ijoolleen wal kireessitee ijoolleen Itoophiyaa
halkanii guyyaa itti taphatanii Swiidin Hoolaandii keessaa biyya maqaa dagadhee jechuudha argitan asirra warreen tana katabaati. Kun maalirraa gahee halaakam galannu jechuudha. Kanaaf riskiin teenya biyyallee jirti. Rabbi riskii teenya nuu haa bal'isu biyyuma soso'aa dalagadhaa. Biyyi teenya haadha biyyatti baqatan ta'uu deemti inshaallah. Wanni walitti yinuufu isi tanaa jechuudha. Riskii rabbiin bakkuma jirtu yaa rabbi itti sossooteetti riskiin teessii dhufti. Shimbirti qotatteen qabdu. Oorruun qabdu. Oorruu irratti mandhee yookaan mana ijaarattee irraa barartee kiiloomeetira meeqa oorruu bakka riskii rabbi si kaayee fudhattee deebiti jechuudha. Atillee riskii tantee rabbiin biyya Arabaa yookaan biyya Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa rabbi si kaayee. Yoo inni akkas godhe karaa laafaan kaatii bishaanittii fi galaanattii fi balaa meeqaa fi haraama meeqees deemtee dhaxxuu miti rabbiin si laaffisee karaa gabaabaan dhaxxa. Obboleessi keessa isin dura taa'u kuni qabsoo Oromootiin manaa ba'e. Ameerikaa jiraadha. Maali riskiitii achi rafiti. Warri Ameerikaa manaa ba'e hedduun biyya gale. Kun biyya jiru baqaa keessadha. Nama nu dura waggaa 10-20 jiru baqaa keessa ture dhallee jiru baqaa keessa jiru jira. Wanni riskii bakka rabbi nama dhaabee malee dhaabatanii ta'umnaan dhaqan tun duniyaa akiraallee itti halaakaman. Cabsitee dirqamaan fuudhuu deemtu kun irraa gaafatamta. Yoo biyyi diigamtee baqni jiraatee deemte akkas. Yoo riskiin halaalaa karaa nagaatiin karaa wanna hundaa rabbiin karaa nagaatiin deema barbaadadha jedhe. Lolaanii miti humnaanii miti cabsuuni uf darartee fuudhuuni miti riskii uf darartee fuutu jechuudha. Kanaaf ufin halaakinaa isiniin jedha. Kana bira dabreetiin inshaallah ilmaan Oromoo ulumaayin teenya gabbaatee Quraanaaf hadiisaan gargaaru nama keenya kana dhoorku lubbuun hadha deemanii halaakan tun maal fiddii himuu qaban. Riskiin akkana barbaadan jirti waan jirtu. Shamarri manaa baatee deemtu jirti shari'aas hin jirtu. Waliigala sheekni fa'i dhufee naamur hin jirtu. Halkan takkaal hin dhageenye Quraana hadiisatti illee ala gabbaatee bulu. Jaarsa waliin nama isii irraa gartee isii wannaa ta'e hojii yoo taate malee. Olumaa hin fedhe gabbee kan hin jiru. Quraanni illee kama gartee alhamdulillah samii illee ta'uu ni beekne jechuudha. Hadiisa illee takkaan dhageenye illee nagarree illee. Ni dhoorgama gartee wanni adda akka haadha ijoollee Itoophiyaati shamarra Itoophiyaati warri amantii biraa deemuu danda'an. Amantiin isaanii yoo ajamte akka musliimaatti hin jiru jechuudha. Tokko isa kana. Inni lammataa dardarri bayyaan dhagartee shamarran dhibba fuudhee irraa gartee ni kenna akkitti hidhatan akkitti wal fuudha wanni hundumaa waan deemu argaartan mana qabdi mallaqa gam qabdaa fuluusa qabdaa moobaayil naa bituu dandeenya kabiyyaallee kana barate hadha ijoollee biyya arabaa barbaada. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa waan kana gubbaatti gartee hundi keenya warra afaan kana dubbannu nama keenya kana halaakamu kana lubbuun tun halaaka rabbiin gartee irraa gaafachuu deema warra lubbuu fi halaaka jechuudha. Lubbuu teessanii ajjeesinaa jedha gartee rabbiin karaa halaakaa irra gara mareetti. Kanaaf akkasii kamiin jettee abbaa Ahmad Ooroo Arsii Mustafaa garuu akka nama tokkootti mee barruunti ol dabaltee alaa eegabbaa. Mee gabarruu obboleessi kee tokko tabe takka obboleettiin tiyya takka hin tabre. Okay, barruu nam tokkoon na jala barruu dheeraa hedduu katabdanii inshaallah amma namni hedduun kaa barruu teessan mara dubbisuu hin danda'u obboleessi kee tokko eegan na jala dabre. Eenyu Hamza MB Bayaan Mustafa yoo ati qabrii keessatti illee Jawaar jechuu teessaa hoggaa shahaadaa si gaafatan. Ujiiti malee seenii nabbaati ilaale yeroo gadi rakkatina. Jawaaris jalaa tuqe ati dhiifama namni barruu barreessanii waan namtuun barreessinaafi. Ati Jawaar bakka hin buune ilaaltaa dhiifama isinaa godhan ilmaan Oromoo Jawaar bakka hin buune dhiisi anaaf Jawaarii wal dhiisi deemati. Rakkatina ati maaltu Jawaarii tabaqaa si godhe. An Jawaarii wanni Jawaar jechaa jiruufi biyya diigaa jirta laal. Diinii kiyyatu naan jedhe. Yeroo namni tokko hamtuu dalagu dhagaa aggaaritti bakka gaafatte abbaa. Anoonni itti jiru. Yoo namni tokko hamtuu dalage yoo dandeetti harkaan dhoorki. San dadhabdu afaaniin dubbadhu. Yoo ta'a harkaa dadhabde. Yoo ta'a afaaniitiin dadhabde hamtuu dalagamtu hijiraa irraa bahi bakka sanii fagaadhu jedha. Jawaar wanni jennuufi takkaa Jawaar hin jenne Jawaar dhoofneetu mirga bara. Jawaar hadha
nafxanyaa waliin ni dalaga, shanee waliin ni dalaga, faannoo waliin ni dalaga, Eertiraa waliin ni dalaga. Namni inni waliin hin dalanne haga inni waan kennatu jira taa'e jechuun jira abbaa. Shahaadaa maal jawaariin shahaadaa suni duratti ati eenyu deeggaruuf isa mormu. Wanni nu jechuu jirru biyyi tun seera qabdi laala. Mootummaan biyya addunyaa keessa shari'a islaamatti illee biyyi takka mootummaa qabdi. Mootummaa uummanni filate. Mootummaa san ka mootummaa godhu uummata. Uummatatu nama mootummaan ta'in itti deemu irraa dhoorka. Mootummaa jechuun uummata dura. Uummanni mootummaa filate qaba. Jawaar Mohaammed mootummaan hin jirtuu jedha. Oromoon biyyan bulchituu jedha. Kalama kanaa eegaa kaasee daalachi anas deemsa laal deebii. Jawaaroonni inni jedhu Oromoon biyya bulchuun qabduu jedha. Dhageettee abbaa biyya bulchuun qabduu jedha. Ragaan kaadhaa jawaariin warri jawaar jala fiddan amma jawaar addunyaan itti kaatee laal. Amaaraa, Oromoo, Tigree, Guraagetti biyyi guutuun namni jiru hadha Itoophiyaa keessa jawaar jechuun jira. Namni walii gala barama warri kalee jawwee jedhu guutuun jawaarii harka dhiigaa jechaa jira. Maaliif ni arge uummanni? Nu wanni as gubbaa teennee wantuuf jawaar jechaa teennuuf jawaar qabsoo ilmaan Oromoo daaraa itti ta'anii bakka tana dhufan ilmaan Oromoo hoongessee warra isa ergate kennuuf abboota teennaa fi ilmaan Oromoodhaa salphina kalee deebisuu harkanii guyyaa fiigaa jira. Kanarraa dhoorku jirra uummata keenyarraa taa'e irraa dhiisi waan keetii mitii deemi. Uummanni miiliyoonii 133 bakka hin buufanne nama uummanni miiliyoonii 133 bakka buufatee jira taa'e yoo dandeettii qabaatte afaan qawweetiin miti kijibaanii miti lallabuun intarneettaanii miti milishaa ijaartee milishaa mootummaati wal fakkeessee nama ajjeesuu ni miti akka namaa koottu dorgomi yoo qawween illee dandeettii qabaatte qawween koottu jenneen yoo siyaasaa illee dandeettii qabaatte siyaasaan koottu saniin jennaan karaa filmaataatiin mootummaan hadha jiru. Kanaaf inni lakki shoorti katii dhufaa inni gadduufaa fidaa lammaafaa fidaa gabra tsiyooniin faa fidaa inni jennaan hin gootu jenneen ila jawaariin keessan akkana jedha abbaa. እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ ገራ ዋንቶ ኮሎኔ ገዳ ኑቲ ኢትዮጵያነት ሞቱማ ኦሮሞ ይመርባል ይሄ ማማርኛ dhageette nu Oromoon akka Itoophiyaa bulchitu hin barbaannu. Dhageetta gurba Hamza waan jawaariin tun dhaabun dhage nuti mootummaa Oromoo Itoophiyaa bulchitu hin barbaannu. Nuni barbaanna Oromoolleen haqarraa qabdi Itoophiyaa ni bulchiti. Oromoolleen maaltu dhoorge? Oromoon ganda ofii malee wama kalee jedhan san biyya bulchuu hin dandeettu jedha jawaar. Naannoo Oromiyaa haa bulchitu. Itoophiyaa eessummaan tiyya kennaa warra na ergatetti. Warra sani kennaa. Maaliif hadha inni gartee bichuu achirraa buusuuf iyya gadduu fiduuf. Kalee Geetaachoo Raddaa malee Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu lola hin dandeettu nama barateen qabduu siyaasaan beektu jedhaa tureen amma kun waan jedhu dhagaye. Amma Oromoo dura taa'ee laata Amaarri as keessa hin jirtu. Amma Oromoo dura taa'ee afaan Amaariffaatiin sirreessaaf laata. Hojii teessan dalagaa jira akka gaariitti dhaquma qabaadha. Ani ergamaa keessan ta'u hin cadhifne narra anteetuma Oromoo nadha. Kaleen hin baranne jennee qaqqabaa turre sobaa turre soba keenya nurra bartee kopheen funyaa irra na deemu jirti amma awwacuma jira waan duubaan adda darbitan narraan kutinaa jechaa jira. ኦሮሞ ይመርባል ይሄ ማማርኛ ላለው ለብሔር እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረቱ እንፈልግ። dhageette uummanni Oromoo ganda isaa qabaa ganda isaatti haa galu. Itoophiyaa irratti ammoo Itoophiyaan uummata Itoophiyaa filattu. Itoophiyaan beektanii beeksinu? Itoophiyaan beektanii beeksinu? Warra Itoophiyaa jechuun ebaloo ammoo hin nannaqina. Namoonni hadha guyyaa waliin oolee jecha dhiisidhaan jedhe daalachi keenya kun kaagartee keenya kun gartee warra irra jaalataa meedikoo irraa dhiisinaan jedhe dhiyaa galatu. Maal jedhe jawween Itoophiyaa warra Itoophiyaatti bulchaa Finfinnee fa'aa Oromoo waan goonu Adaamaa magaalaa guddoo goonee fi ganduma gaggaltee yoo barbaanne fottosineetiin Itoophiyaa taan ambaa gadhiifnaa Oromoo ganda kana keessaa galchinaa. Haga isiin Itoophiyoomtutti Itoophiyaa tam afaan tokkoof aadaa tokkoof amantii tokko jechuudha. Qajeelummaan lafa kaayee jawwee ilaalu qulqulluu bar clear. Oromoon Itoophiyaa bulchuu hin qabdu. Dandeettii san hin qabdu kan qara'ee bara jawween asin dura jedhe. Loluu hin dandeettu ambaaf lolli sirba. Biyya bulchuu hin dandeettu baay'ee nama barumsa hin qabne qaraa nu jedhanii bire
Oromoon ufii wal nyaatti biyya bulchuu hin dandeettu. Wallaala namni Itoophiyaa beelaaf biyya lolaa godhee waa hunda godhee maqaa uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa guddaate. Akkasii kategoorri inni isa barsiise kitaaba jechuudha. ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም። uummanni Oromoo illee Oromoon akka Itoophiyaa bulchitu hin barbaadu. Akkasii jedhanis Oromoo hin bulchan malee Oromoon ufii yoo barbaadde ufii haa bulchitu. Oromoon bulchan malee Oromoon nama bulchuun Oromoo illee hin barbaaddu. Warri hin barbaanne jawwee wajjin gara Gondariif Gojjam gara TPLF gara Faannoo nu Itoophiyaan biyya Oromooti, biyya Amaaraati, biyya Tigreeti, biyya Guraageeti. Oromoo illee ni bulchiti. Guraagee illee Walaayittaa illee Kambaataa illee Amaara illee kana amannaam jechuudha. Adda bahamee sabni Oromoo Itoophiyaa bulchuun qabu naannoo ufii malee jedhu anni qabbalee afaan isaatiin warra isaan illee itti Itoophiyaan maanni maastadaadinaataal Oromoom Amaaraam Tigreem Guraagee Walaayittaa kama bataachiin Oromoo dheen dhugatti maan bulchine jawween isin irra nu loluu deemta wilii gabbayee jechuu deema ifatti naa qabadhaatan. Uummanni Oromoo maal beeka gaafa daggale amma bar qaata namni biraa galee addatti hafuu deema. Qullaa isaa naa qabadhaa jechatan. Jecha kiyyatan naa qabadhaa taayoo Jawaar Mahammad gabbayee ati aangoon daree Goojjame jedhee inni gama siin lallabin kijibdu naan jedhe. Yoo inni gabbayee gama siin lallabin taa'ee caqasamu waan deemaa jiru quban qabdu. Jawaar nama mallaqa itti kenne birrii itti guute kamiifuu ni lallaba. Jawaar rakkoon isaa birrii. Walaa siyaasaati cambitu kan Oromummaati baantu maalii kan Oromoo waan jedhan kana agaruullee hin barbaadu dhaga'uullee hin barbaadu. Kaayoon isaa hayyoota Oromoo dhabamsiisuun namoota gartee hubannoota qaban kanneen mataa keessa dhahee addatti hambisee ebarduulli gootan waan xiqqee miti. Waggaa jahan kan dura duudhaa baatan ciniinannee duullee alhamdulillah waan nu kalee ganama ciniinnee qabnee hadhaan nutti makame uummanni Itoophiyaa guutuu. Yaa nama qabannee jawwee ilkaan qarriffaatiin ciniine Mustafaan ganama. Gaafa namni guutuun jawwee daaddaa jedhee bulloo jedhee akkasitti bulbulamu jala Jawaar yoo Itoophiyaa galu soonni Ameerikaa jiru jedhe Mustafaan. I know him very well. Kaayoo isaa beeka eenyummaa isaa beeka. Nama kaleessuma gabbayee Itoophiyaaf kalee lallabu bara waggaa 8-9 Jawaar qabsoo Oromootiin. Itoophiyaatti qidama. Gimboo sabaattiin jagnaanu jechaa ture sun DC keessaa fi Isteet Ameerikaa keessa akkasii bookkisaa ture sun yeroo gabaabduu as garagalee Oromoo tahee Oromoof qabsaa'u. Yoo akkas taate maal godhee nullee waan fedhe dalannee gaafa honnanne gaddeebinee waa godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Oromummaan dhiiga malee sabboonummaan huji malee eetani sabboonummaan huji ka barbaannu abbaa fedhaa ta'u akka abbichuu nama fuudhee harkarra nu kaayee hujii aamiin jennee jala deemnaa jechuudha. Eetani nama hujii fuudhee harkarra nu kaayee ka fedhe Amaarri illee dhufu waliin deemna. Biyya waliin qabna. Tigree illee dhuftu waliin deemna. Somaaleen abbaan fedhe. Nama uummata keenyaa ilmaan keenyaa hegeree biyya keenyaati nagaa buusu biyya kana nagaan jiraatu uummanni akka dalagatee nagaan galu amantii kutaadha akka waliin qoonni amantiin nam hundaatu kabajamtee biyyi tun biyya nagaa taatee deemtu kamuu wajjin deemnaa jechuudha. Ka kanarraa galee xiqqoo isii hokkolu ani Oromoodhaa sabni akkasii Amaarri kalee akkas na godhe warra Miliinikii maal jedhee deemu bakka hin qabu Itoophiyaa keessa lamu dabre Miliinik illee hin jiru hadha. Haayile Sillaasee illee dabre Mangistuu illee dabre Mallas illee dabre hadha ka jiru badhaadhinna. Yoo inni tole wada fiitinnaan yoo inni hammaate kaalchoon dhoofne karaarraa darbina. Uummanni nama isaaf ta'u filatee deemaan. Amma achi paartiin siyaasaa cambanii namni alaa garee wal ijaartee dhuftee biyyattii tana keessa namatti taphattuu hin jiru jechuudha. እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላዎች ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድነው። akkas wanni Jawaar jedhe nuti Itoophiyaa teenya eeganii Oromoon naannoo ofii haa bulchitu nuti wanni qabsoofneef Itoophiyaa teenya ofii keenyaa bulchuuf jedhe clear afaan Oromootiin osoo akkasii siimee gurbaa laal qulqulluudhaaf kan jawweedha nuti wanni qabsoofneef Oromoon akka biyya bulchituufi miti uummanni Itoophiyaa ofii ufaa bulchuufi jedhe Oromoon maal ta'uu deemti nama osoo afaan Amaariffaa akkanas si dubbate jawween barbareeddu mee afaan Amaariffaa dhageetee si deebifatee xiqqoo duuba dhagaa clear warri siyaasaa jedhan kanatti deema laal afaan Oromootiin waan birsitti hima Amaariffaa waan birsitti himaa jechuudha. Waltajjitaa gubbaa kana Mustafaa mina jedhu barjaa viidiyoos ni agarsiisa. ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላዎች ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድነው። Dhagaa
ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድ ሰደርካ ኢትዮጵያን ደግሞ ሞቱማ ሰባሰብ ቦታ ነው ወደ ዘመናዊ ዋጆ ሁሉም እንደ ጉማቱ ነው አከ ዳቢሳት አከ ጉማቱሳት አከ በሌሳት ሞቱማ ከሰቲ ኢፋሉ ያሩ ከም ከሰቲ ሸወዱ በርባዳ ዲቆሲያስ ዴቢ አማ ፎርሞት ዱፌ ዲቆ ዳልገደቡ በርባዳ ቦዋ በርባዳ ወረ ሲያሳ ሲጫላ ገርቴ ዱጌ ገዲን ታይቶስ ጅራ ኑቲ ወኒ ቀብሶፍኔ ጀላል ክሊር ቁልቁሉ ለፍካይ ኤበራስ ገመ ከነት ኦሮሞን ኢትዮጵያ ቡልቹን ደንዴቱ hinqabdu jedhe dandeettu jibar naannoo ofii orman oromoo ofii bulcha nu ammoo wonni qabsoofne jedhasuma fidelar nu wonni qabsoofneef inya taaggalnoo jedhar afaan amaariffaatiin Itoophiyaa teena ofii bulchaaf bulfachuu ofii jedhe alang waan arangeen deemtu fudhuu wallahi qabsoon nagaa taasisu gari qabsoo Oromoda bara zakar bara mula mota keessa sagantamoota kaakaasee dhoqqee keessa seentee qabne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee dhugna qabsoo nagaa yaaccamanaa jedha qabsoo nagaa gooteeti yeroo garii bar nama aarsaa wanni akkanaa kun wallaalaa godhee uummata kana qabsoo nagaa jechuun lubbuun nam tokko osoo hin banne uummata musliimaa gaafa sagaleen kennaa dhagamtuu laal mucaan tokko osoo hin duune makiinaan tokko osoo hin cabne addunyaa irraa dubbate in walleet addunyaan Islam addunyaatti fakkeeta Islam Itoophiyaa gaafannaa. Namni meeqa Islam irraa hidhamee rakkoon meeqa irra ga'e makiinaan tokko hin cabne guyyaa takka seenaa Finfinnee keessatti. Hiriira jimaata guutuu baamu. Qabsoo nagaa jechuun akkas. Lubbuu ilma namaa gannaqee Jawaar nama kuma kan namani 5,500 qeerroo lafaa dhufaa sanuu bara. Nama qawwee harkaan qabne kan inni amane 20,000 kaan naafa godhee kaan ija kaan maalirraa fixee qabeenyi biiliyoona meeqaa daaraa tahee takka wanni gartee akka ilmoo Oromoo qabeenyaa fi ilmoo namaatiin daaraa ta'ee namni lafatti hafee qabsoo nagayaatiin qabsoo dhoqqee seente baafnee finnaa jedha. Rabbi biratti illee nama biratti illee koortii dhaabbachuu deemta abbaa. Rabbi biratti illee lubbuun ati ficcisiiste sun guutuun maaliif duutee Jawaartu nu ficcisiiseetti inshaallah. Yoo gumaa kafalte qofa lubbuu nama sanii gumaa kafalte. Rabbi jannataan isaa qalaniisu artist Alii Birraa ijoollee gaafa isa simannaaf deemtu dhumattee nama lama dhaqee warrallee jajjabeessee gumaa ijoollee saniillee kafale beekumtiin akkas ilaal maatii musliimaa irraa dhalatee ni beeka jechuudha. Garuu gumaa kafaluu sirraa irratti honnaan qabu garuu maaliif qulqulleessu harka ofii rabbi isaatiin wal dhubbiruurraa gaafatamaa lubbuun namaa taphaa miti. Rabbi biratti lubbuun nama tokkootii fi lubbuun nama rabbi uumee guutuu wal qixa. Namni lubbuu nama tokkoo du'arraa oolchee akka nama lubbuu nama gartee rabbi uume guutuu du'arraa oolcheeti. Namni lubbuu nama tokkoo du'a sababaa itti ta'e akka nama gartee lubbuu nama rabbi uume guutuu fixeeti jechuudha. Kabaatee maal jette maal jedha Jawaar beektanii nama 1,000 haga 2,000 hiriira guddicha sarratti eebar. Sanuu bar guyyaa tokkoo fin 1,000 haga 2,000 fin'ee guyyaa san hiriira irraa galuuf sagantaa baafnee deebi kun deengaddu interview irratti kitaaba rakkatame kan hin beeku kitaaba isaan dubbifne. Sigalee karaa nagaa jedha. Nagaa jechuun osoo namni hin du'in, osoo namni hin hidhamin karaa nagaatiin qabsoon jedhan akkas. Warroonni qabsoo godhan warra akka Mr. Mandeellaa fa'aati namoonni godhan yeroo uummanni isaanii tumaan itti hammaattee ajjeechaa miti. Ufii dura dhaqanii nu hidhaa nu ajjeesaa jedhanii akkasii hidhamaa du'aa turan jechuudha. Qabsoon warri qabsoo ganan guutuun isaanii suufa uffatanii qabsoomne takka Jawaar Mahammad fa'a malee. Qullaa deemanii waan uummanni uffatanii yoo uummanni miila lafa deemanii yoo uummanni hidhamanii yoo uummanni tumamanii yoo uummanni du'e ajjeefamanii akkasi qabsoo godhaa ba'anii jechuudha. Qabsoo nagaatitti amantaa hinnaan jedha jechuudha. Yoom daladde qabsoo nagaata akkasii hidhatanii hin denne. Namni nama dhaga'u hin jiru jedha laal. Qawwee lafa kaaya galaa yoo jedhan namni akkami galtee ijoollee nama galte ijoollee galte maa galtee jaan jistu ati yoo jarri galtee ijoolleen gaara jirtu galtee nageenyi hin buu jedhaa jira gurbaa dubara deemsee bara osoo tawaayee ijoollee dhumattee nan godhin. Okay takkattiitis ni dabalee daalacha amma wanna kana dubbise wanni daaddaa keessanii gurguranii namoonni gootii mee waa'ee daaddaa keessan takkattiis ni dabaleeti.
jecha gaafii namni yoo gaafate akka isin dabala. Jawaari waa jawaar kan tuttuqina waan jedhan wanni okkotee jala achumatti jedhan. Waa'ee jawwee keessanii kana warri jawaar deeggartan hin tuttuqina nama waan dubbatina. Jawaar dhoqqee laaqee nama dhoqqee bade gartanii namni dhoqqeetti bade namni udaan keessa lafa dhaye namu jedha ajaan illee bakka hunda dhaqqabaa irratti illee ilaalee jechuudha. Jawaar akka nama udaanii badee ta'e. Wanni dubbatu raantuun waan dubbatu beeku hayyuu gasiin jettanii isin keetta illaaqa waa marqee bade jechuudha. Namni hadha gaafii jawaar gaafatu maal laan dhagaa jawaarii isin hayyuu jedhee namni jala yaa'u. Galaa ijoollee biraa isin salphisanii dabbasnaa jawwee keessa waan inni jedhu waan jedhanii. Laal. Kaafaa'oon gaafa jawaar nu dhufe balaan nu dhufee jette. Kaafaa'oo bara. Dhuga. Kaafaa'oon qara kun gootee teessee achi baddee waa qocataa jiraachaa turte. Guyyaa jawaar dhufe akka inni seeneen eenyu jaarsa qabsoo tana dur deemaanii ture. Birrii $10,000 20 hattee jedhanii jaarsa maqaa balleessan. Eenyu nageessoo iddoo duubeen 7,000 inni illee waa fudhatee jechuudha. Wal fixxee kaafaa'oo wal diigdee dhumachuu fi kaafaa'oo faca'uu yeroo jawaar dhage maal jedhinni kaafaa'oo ati gartee raada eegee dhiigaati jedhe. Kaafaa'oo illee guyyaatii nu dhufte jechatii akka fudhate kun beektaa kormicha maashaallah. Kormicha maashaallah jechatii an beektanis jawaar gartee karaa inni deemellee dhiiga. Dhiiga malee inni karaan jawaar bahe bakka inni gahe. Dhiiga harki isaallee miilli isaallee deemsi isaallee bakka inni gahe inni gabbaanaan balaan kaate. Inni gallee gaafa inni dhaa turellee biyyi nagaa turte. Haga inni amma dhiyootan jedhiselee biyyi nagaa. Hacaaluu illee laal baraan nu ilaala gabaan jedhu dhiistu waan gaafatu bara fuula abbattee warra inni kitaabni irraa bitaa waamee bara. Jawaar kitaaba bitadha deemeetii dhoqqee keessa bu'e. Duuti hacaaluu illee si laalti jedhanii jedheen gartee fuula abbattee gartee. Hacaaluu illee eegaa dhugaa hacaaluu amma kalee gaafa nu dubbannu namni nutti naman. Hacaaluu waamee laal ilaala min jalan ambar Oromoon tiyatu illee beekta miskeedha yeroo gadi. Yaa warra sanyii hacaaluu fira hacaaluu. Hacaaluun kun osoo nama qabaatee bara nama qabatu gumaa hacaaluutti bargatanii. Jawaar Mahammad ufii katabee ajjeesisu dhagaa jechatii tan naa qabadhu Oromoo hojjetan. Haga namtichi kun waa takka hin beekne kan isin hayyuu jettanii jala deemtan. Hacaaluu anatu ajjeesedhe kitaaba irra katabe. Naa qabadhaa kitaaba isaati yoo Jawaar koortiin dhaabatin. Kitaaba katabe kanaan koortii waa'ee Hacaaluuti. Naa qabadhu. Maaliif anatu waamee intarvii ta'uu qabda jedheeni. Jele hatta yeroo inni jedhee maal jedha Hacaaluun haadha urrii ati yanta innaan jette miidiyaatti ati innaan jette furaallee achi dhiise haadhisee dubbata. Moobaayila isaallee achi dhiise sadarkaa yeroo ol ka'u garagalee barjawweedhaan jedhee garte. Haati warraatti miidiyaa irra dhiyaattee intarviin ta'in rakkate kaa Jawaar duubaa dhiibaa jira. Maal jedhee inni koottu dheedhii ganama ijoollee bilbilee yeroo masan waa maalee qopheesse kaalbee qalmaa qopheessee fi makiinaallee attaakii as dhaabi jedhee kiyyaan deemee wardiyaallee kiyya godheefi jedheen. Mee maaltu balaa kana maraan isa geesse yoo harka keessaan qabaate. Mucaan intarviin ta'uu jedhu dirqamaan deemi ta'e. Achi bira dabalee osoo yaade maal yoo du'aartan mucaa wal jennee meeta viidiyoo kee yeroo sanii mee du'a deebi'ee rabbisanii fi dambii tannaat poost godha. Hacaaluun du'ee Hacaaluu ajjeesan jedhee jechuudha. Yoo duute maal dhaamattaa jedheen gurbaan booranticha afoo taa'ee $1,000 qabaasanii ala baasaa jiranii amma. Hacaaluun ajjeesan jechuun kan jiru amma seera mootummaa addunyaa kamuu keessan nama tokko ajjeesan maal jedhanii beektaa maal dhaamatta. The last word ittiin faranjiin. Jecha kee maa'ii yoo duuteef maal dhaamattaa jedhanii. Namni sun duutitti murtaa'ee jiru abbaan murtii murteessee jira jechuudha. Nama abbaan murtiitti murteesse qofaan jetta yoo duute maal dhaamattaa. Kanaan alatti abbaa feetan seera biyya feetee dhaqaa gaafadha. Seera biyya fedhe namaan akkamitti maaliif inni mucaan hin jenne waan dhiira waan biraan gaafata maa akkas naan jettan jenneen jechuudha. Azala kaa'uun baroon hin jedhu. Ittiin barreessinaa isin hin jennaan asirraa biloog godhaa isa beekaa teettuuf dhiisan katabinaati.
siamanu walumma tahotu solen demu debe ammo kiti use kero oromo revolution jenne kampalu harotti akkanti Tummaan paartimmaan ati deemtuun kunu waree kunoo gaafaatiin dhufte balaan nu dhufte jedhani duuti hacaalullee diigamuun kaafaa ollee itti dabalamuu keeti atamma warri kun si'ala deemaa si amananii ammaachi qeerroo yoo qabde qeerroon si amantee si'ala deemti dhiira badhiira injira badhiirri gariin rijaala jira bar dubbii haqaati kaa jawwee maal deemsa re'ee jedha lakki ani hundiin akkas hin goone jedha maaliif akkas goonaan the question wanni jiru lafa jiru kaafaa uni mattee jirti baatee maraaraa ni betta jaarsi waan dhosu maraan dubbatee jira. Namtichi kanaa miti amantii uummata musliimaa irraa jijjiiruudhaaf asii arsii dhageessee deebar. Foon qallee waliin nandhee nyaadhaa nyaachuun jedhe. Sigalee waan takkaa dungodhin kaayoo Oromiyaa keessatti hin dhageenye nu Itoophiyaa keessatti illee malaan gartee namni kaa kiristinnaa kaasee ka'eeti foon islaamaa nyaatiin jedha malee kaqalanii nyaachisan kana mara finnee jedhe wanni dalanne waan hamtu waan uummata keessatti takkaa dungodhin nu dalarsiisee jabaar jedhe jechuudha. Jawaariin kanaaf duula jedhan waan taphaati wanni deemaa jiru. Islaamaaf kiristaana waliin naqaa. Gartee paartiilee diigaa haga jawaar dhufe paartii meeqa karaa irra galee beektanis paartii Oromoo kan namni ijaan laalu guutuun ni galee jira. Ka Waaqoo guutuun awwaalee, ka Jaarraa Abbaa Gadaarii awwaalee, ka Kamaal Galchuun awwaalee, ka Abbaan Hagayaa Jaarraa hin awwaalee, ka Shanee isaa tokko qofaan deema. Amma Shanee walii galee kanas inni gad dhufuu deema. Shanee walii galee jira amma marroodhaan. Milishaa ijoollee maqaa uffata irraa hiiki. Gartee milishaa booneetiin bobbaafnadhee bobbaasee amma viidiyoo kaafnee viidiyoon duriin warka fashalee. Amma viidiyoo gartee haarawaan marroo ijoolleen Shanee tamarroo bira jirtu. Fifaannoon milishaa ta'aa jirti amma. Kunillee fiilmiin harkaa gubatee itti isin dhufnaa jechuudha. Kanaaf akkasii nama gaafina gaafatetu waa'ee ijoollee irraa of dubara deebisee inshaallah rabbiin warra sanii araaramuu tan achuma bira dabarraa qabximatti seenne seenaa jechuudha. Kuni Tsaggaayee Dooktor Tsaggaayee. Dooktor Tsaggaayee fi Jawweellee saahiba turan. Warra karaa tokko alhamdulillah dhugaatii hin tana waan jechaa baane rabbiin irra nu tumsa beektan. Dooktor Tsaggaayee illee amma gargari jiru amma duulli gara baraan deemaa jira. Dooktor Tsaggaayee illee ni galee jechuudha bara warraa. Inni jedhan akkuma jawaariin illee yaani amaaraa jedhee galee qulqullaa'ee martuu jechuudha. Jaartiin amaaraa ni beekna maraa bara. Rakkoon jiru waa isinii mana dhagaa dhiifama illee naa godha Oromoon. An haqa tanarraa dubbannee ijoolleen lafaa dhufan waa baratan. Uummanni maqaa qabsoo Oromootiin deemu kun hundinuu waa hidhaa ofii qaba. Hidhaa ofii beektan isin beektan. Oromoo jedhee siftaas dhufa yoo ati xiqqoo achi deemee jedhe duuba waa agartaa jechuudha. Tokkoffaa bakka isaan itti dhalatan hin beektu. Hunda isaa warra namni keenya jala yaa'u kana halkanii guyyaa dibbeedhaaniif kana wallagga dhalanne siin jedhanii irra guddaan jechuudha. Jawaar qofatu tuulamatti asiiqe. Jawaar qofatu tuulama asiiqe jechuudha. Jawaar qofatu xiqqoo jawaar gaaf durii nu shawwatu maal godhee wanna dhaladhee jedhe. Nu arsii farargee jidduutti dhaladhee nuun jedhe. Dubbiin qotaan itti jabaatte jawaarii. Haati nama guddaa maashaallah nama islaamummaa qabanii amantii qabanii gurbaa rabbi si haa balleessu baddee jechuudha gadduutti dhalattee forruma keenya san himidhanii jaartiin. Achi magaalaa jinniitti dhaladhee jedhe gartee. Dhummuga irraa takkatti maal utaalee misaa'ilaan utaalee na fakkaate fagoo kaa dhummugaaf bakki inni itti dhalatee daangaa amaaraatii wanni adda fagoo. Xiqqoo amma dandammi maaliif tuulama keessa yoo himate oo tuulama keessa dhalatee haatillee tuulama jedhee gartee garas deemuu barbaade jechuudha. Isin galee. So namni kun dura namni biyya bulchu sabboona jedhanii jala deeman nama gosti isaa haati isaa abbaan isaa qulqulluu biyya san keessatti ta'e biyya namaa taate citizen ilaalan amma Ameerikaan namni Ameerikaa keessa biyya bulchu nama siyaasa ta'ee deemu nama akkamii nama ijoollummaa irraa badii takka hin qabne amma jawaaraan zinaa dalagaa jimaa qama'aa nama walitti oofaa amantii nama akkana godhaa deemaa akka biyya guddattetti biyya seera qabdutti jawaar nama siyaasa ta'ee deemuu hin danda'u jechuudha. Because ijoollummaa irraa qubanni immoo kanatti wanni dalagaa ture waan gartee ulaagaa biyya bulchuu geessuu miti jechuudha. Jimaa qama'uun dubartii olii gad oofuun wanni balginnaa kan dalaguun bulchiinsa keessa maaliif seera san ijoollee biyya san barsiisa uummata san irratti hayyamaa godhaa amala isaati jechuudha. Amala dhoorkan biyyoonni guddate kanarraa ilaalan yeroo ijoollummaa akkamii gaafa elementarii jiru gaafa iskuulii jiru gaafa yuunivarsiitii jiru akkasitti badiilee irraa ilaalee biyya bulchaa jechuudha. Namni badii qabu biyya kamittuu bulchan jechuudha biyyoota yoo Afrikaa kana keessatti namni akkas ilaalu hin jiru. Kanaaf biyyillee baddii korrapshiin wanni hundi warroonni gartee Afrikaa kun balleessan jechuudha. So kanaaf amma kanaaf maaltu ilaalama? Baakgiraawundi ani eenyummaa isaa jechuudha. Oromoon sirna gadaatti wanni isiin yuuba maalii dabballee akkasitti deemtee haga gartee jaarsatti deemtuu fi sirna gadaa ganna 40 akkasi ganna 8 waa hunda jijjiirtuuf
namni sun akka namni gara biraa seenee biyya san keessa diinni illee seenee namni badaallee kan seenne namni biyya bulchuu nama gaarii waan ta'eef tartiiba saniin deeman jechuudha. Iyyoom gad deemnee ilaallee bara. Amma kaa Jawaar Mahaammad dhiifama naa godhaa osoo nu waa jennee nu aartanii waan inni katabe irraa dubbannaa jechuudha isin galee tartiiba. So kanaaf Tsaggaayee illee akkasuma jechuudha. Maatiin amma yoo nu himan hundinuu isa galan wada Gondarii naa Goojjam Dagaa. Okay. Goojjamii fi Gondarii bakka bu'anii filamuu danda'anii uummata sanii dubbachuu danda'anii jechuudha. Mirga isaaniiti. Jawaar Mahaammad illee qulqulleessee Arsii jedhee gosallee nutti mee amma abbee raafaa fidi jennaan. Abbaa 20 laakkachuu danda'a akkanumaan. Siraaj Mahammad Abdallaa Hasan Baqqalaa Asaffaa jechuu ni danda'a. Daatis nama dhibu. Ka barbaadnu maali? Gosa isaa keessaa ilmi kun kenna. Ilma Oromooti. Maaliif amma shakkini sana jechuudha. Shakkini amma kaa Jawaar ofii qotaara dubbiin dhiibni qara bira dabarre jechuudha. Gosa himate san keessaa gosa kenna jedhee balbalaa fi aanaa isaa keessaa abbeeraan obboleewwan abbaa jechuudha. Yoo abbaan adda dhalate illee gargaartee namni kan sanyii qabaa, abbaa qabaa, gara obbeeraa ardaattu jira, ka gosaattu jira. Karaa saniin barbaannaa jechuudha. Gaafa san Oromoo ta'uu qulqulluu isaa taanee Jawaariin fudhannee walii yaanaa jechuudha. Kanaan alatti amma kaakii durii sunaaf oluma kaanee Jawaar Oromoodhaa maaliif ufiyyuu nu harkaa gale? Kaleessa dhummuga dhaladhe jedhee dhummuga irraa utaalee kunnoo daangaa Amaaraa fi Oromootitti galee gaafa gartee dubbiin hammaatte ani yoonni Gondaree Goojjame inni jedhe akkuma biyya isa yoo gara biraa inni himatu san gale boru mataa qabannee boohuurra hardhuma tan dhugaa wal himnee deemuu qabna jechuudha. Nu gaafni duraanuu shakkine gaafa inni abbichuu Oromoo keessaa baasee osoo abbaan ilma kiyya jedhu gosti obboleewwan wanni marti gabbanii abbichuun amma obboleewwan dhiiraa dubartiitti gosti sheekoleen qeeysiin gandisuun guutuun jim even kutaan biraa ragaa baafee jechuudha abbichuu. Sigalee Jawaarii nama tokkocha dhufe nam tokko natu beeka abbaan isaa ebaluu ta'e isa dabbeera maal kanaaf gosa isaa gad bayoo agaan akka jibdu yellim maaliif waatu jira jechuudha. Something is wrong itti faranjii waan akkana. Sigalee telefoonni akka qabadhu kun Samsung Z6 sigalee 4 jira 5 jira kabanam guddaa kana jechuudha gartee. So Samsung yoonni kun Samsung ta'uu isaa ragaan Samsung kaampaanii isaa waa hunda qaba jechuudha. Akkanuma Samsung jettee waati fidde Samsung Chaayinaatu jira feekii jira. Samsung tamisi nootiidha. Sigalee Filiippiidha. Adda baafattee Samsung akkasii jechuudha. Biraandii waan sanii hundee bakka itti galchuu qabda. Hatta kaampaaniin meeshaa oomishe kiyya jedhee haga dhumaatti deema. Kanaaf maaliif kana jenne Tsaggaayeen faatillee seen boqqolloo qaceeqeettee nama shoon tokko. Kana warri kaama Tsaggaayee qabadhu. Amma keessaa uummanni keenya Wallaggaa wanni adda nu baasu maali? Wallaggaa keessaa uummata Wallaggaa Oromoo keessa jibbisiisanii diinsanii waa hedduu irratti dalagaa turan uummata keenya Wallaggaa jechuudha. Kanaaf iyyina bara. Lammaan amma uummanni Wallaggaa lakki Tuulamaa achi dhufee guddatee nuun jedhan. Kana beektuusi. Marroon maal nuun jechaa baanii Tuulamaa ammoo achi guddatee nuun jechaa bayan. Maal ta'e marroon Goojjamee ta'e jechuudha marroon. Daawud Ibsaadhaa amma obboleettiin isaa Amaaratti heerumte wanni hundi irraatu Amaara Gondareetti heerume Goojjamee ebalu hundinuu. Eebar shakkineen asii dhufte maali maqaa uummata Wallaggaatiin daldaalanii jechuudha. Amma Arsii keessaallee maqaa Arsiitiin daldaaluu dhufe. Kiloorii waliin nagaa jiran maqaa Arsiitiin daldaaluu dhufe jechuudha. Kun sisteema ittiin Oromoo cabsan. Asaa ba'u namu. Ijoollee teenna boruu yoo waadha Jawaar gartee ka gara biraatti dhufee Oromoo himatu taate ilma Jawaarii Oromoo jennee yoo jala deemnu akkanatti maa'ii keenya deemnee maal taanaa? Walumaa galatti Oromummaan kun akkuma ambi jedhe san bakka irraa dhufe wallaaluu deeman jechuudha. Hangaafni shakke gaafa kam Jawaar Oromoo Jawaar jedhee kaaye. Waan kana dubbadheera gaafa inni ilma isaa Oromoo maqaa itti baase jechuudha. Maaliif Oromoo maa eessa galchi dhibee itti ammas dhagaa Oromoo laafa seetanii ilaaltan waan nurra dalagan. Iizi jettee ilaaluu ni maraati. Ilmaan teennaa gaafa dhufte eenyu galchuu deemtu beektanii? Oromoo Jawaariin biraan gahee Oromoo maal ta'uu deemti? Dhagaa Oromoo jecha tana uummanni Oromoodha. An fakkeenyaa fi Oromoo Jawaar. Abbaan Oromoo eenyu deebite Oromoon Jawaariif deebuu deemte jechuudha. Jawaar Siraaj Mahammad jechuu deemta. Achiin duuba gaafas inni yoo jiraachuu baatellee ilmaan isaa maal gooti? Yoo Jawaarni naannoo Amaaraatii dhufe yookaan akka Yamanii dhufe yookaan bakka biraatii dhufe Oromoon garasitti deebitee biyya tana keessaa
nafxanyoota warra afaan tokko Oromoon bakka irraa dhufte hin beeknu Madagaskaarii dhufedha yookaan bishaanii baan jedhan kana raggaasuu deema jahuu nan fakkaata jechuudha. Dubbiin siyaasaa tun jajjabdu akka maleetti. Kuflinee bira dabruu hin qabnu jechuudha waan. Siibilee kaafee waan ijoollee sadii qabani tokko qeerroodhaa tokko qabsoo laal. Laal akkatti kaayi. It's dangerous. Dangerous baay'ee jajjabdu dubbiin teenya tun. Akkam ta'u deemti Oromtichi eenyu ta'ee qeerroo. Qeerroon maal ta'e qabsaa'aa ta'e. Inni kaayoon isaa dubartii bakka hundaa fuudhu tana keessattuu akkam ta'u deemam qeerroo Oromoo Jawaariin qabsoo qeerroo Oromoo Jawaar. You see? Bara Mangistuu Hayilemaariyaam kana Mangistuu Hayilemaariyaam illee tiraay godhe. Akkam walii beektanii barsan. Abiyoot Itoophiyaa waan kana kan nama hedduu baasee jira. Bara Mangistuu Hayilemaariyaam argaan nama wayii dhiifama naa godhu ala jira amma. Maqaan isaa Abiyootii fi Itoophiyaa fi Tiqdamii wallaahi hedduu akkas baafachuu dhufe namni. Abiyoot Itoophiyaa Tiqdama waan akkanaa kana maaliif fudhatama mootummaa san bira argachuuf yookaan ammoo namni hundinuu karaa ofii biyya kana achitti waamsisee seenaa biraa dabruuf jechuudha. Jawaarii lama akkasii fide. Maaliif qabsoo qeerroo Oromoo Jawaar. You see? Qabsoo qeerroo Oromoo Jawaarii. Oromoon asichitu deemte jechuudha. Gartee anaa ati keessaa baana. Uummanni Oromoo kun guutuun waggaa meeqatti? Waggaa jaarraa tokkoon duubatti jaarraa tokko osoo geenne keessaa baate jechuudha Oromoon. Maaliif Oromoon dhageettaa bira yaatamu achi bira dabdee laakka'uu hin dandeettu gartee. Qeqqettee achi dhaabbatta jechuudha. Kanaaf akkana dubbi jajjabdu. Kanaaf amma warri qabsoo dabalame kaa uummanni gara hundaan nu duulu jira. Tokko karaa Jawaariin jala deemuu diddee warri gargar bahee eeguu jira karaa wal balaaleffachaa tooftan irra duulaa turanii amma olola tokkollee deemu asii isinii tuqa. Muummichi ministeeraa jedha hedduun nama poost godha waan kana dhagaa waan dolii baasaa deemna. Warra lama waliin irra dalagaa jira. Tokko naftanyoonni afaan Amaariffaatiin yuutuubii gubbatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliidha. Mootummaa Ameerikaatiin nawaama guyyaa Tiraampii gara taayitatti dhufee kakatee hangoo fudhatu irratti argamaa jedhee didanii lafa jala ergateedha. Nanagaa mootummaan kaleessa illee isinii tuqee jira warra waan kana lola ufuuf. Mootummaan ergatee nawaamaa jedhullee hin jiru jalqaba sijjammara. Jalqabuma mootummoota ofii waama. Kun seera kabajaan biyyi martuu waamichi godhafee kun kabaja. Waanii namni cirayyuu namni waamin jedhu abbas waama malee. Kadhaqee fakkeenya gadduun faanii dhaqee akkasuma Hayilemaariyaam dhaqanii ka waame kaleessa illee waan kana isinii tuqee jira. Tiraamp warri inni waamee warroota bara inni 45ffaa mootummaa Ameerikaa ta'ee bulchu keessa jiranii fi beekumtii dhageettii qaban jedhee warra hangoorra amma hin jirre waamee jechuudha Afrikaa biyya mara keessa. Mootummaan Afrikaa tokkollee hin dhande. Wanni adda isinii baaf dhagaa wanna olola amma deemaa jiru tokko isinii tuquuf. Abbichuun ni kadhata malee namallee kadhatu abbaa fidhe kana isa deeggaraa fi miti. Maaltu isa godhe hojii isaati. Ni kadhatama Ameerikaallee ni kadhatte abbichuu. Maaliif Ameerikaan biyya dantaa uummata ofii tiksitu. Bu'aa guddaan Ameerikaatu Itoophiyaarraa dantaa barbaada. Maaliif Itoophiyaan biyya guddatte waliin jirti. Dhagaa warri siyaasaan beene waa isinii maali? Wanni laallamu Itoophiyaa yeroo mataa amma fakkeenya Itoophiyaa qoqqobbii Ameerikaa adda kaa'uu hin dandeettu. Akka Ameerikaatitti waan dandeettu godhuu ni dandeetti. Akkuma siin dura meeshaa qaraxa malee qara Ameerikaa seenuu dhaabde sanniin fa'aa godhuu dandeetti. Kanaan alatti akka kaleessa murteessanii yoo dhaqan maaliif Itoophiyaan firoottan warra karaa Chaayinaa fa'aa afoo jiran warri gartee shaaruu danda'u sagaleedhaan kuffisuu danda'u jechuudha. Kana jira osoo warri sun jiraachuu baate dhugaa waan feete gootii gaafa lola TPLF sanuu qoqqobbii guddaa yeroo 13 wal gahamee 13 nu kakufeef firoottan Itoophiyaa warra abbichuun qabatetu waan san fashalsee jechuudha. Namni kun akka salphaan laaltan isin abbichuu namni akka laafaan laalan nurraa dhalchuuf waan hunda xaxee fiqee jira. Namni tokko Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhu tokkollee akka addunyaatti hin jiru. Maaliif? Kuni malaan dandeettiidhaan hubannoota siyaasaatiif beekumsaan dalagan. Jabinni Itoophiyaan qabduuf miti. Beekumsa nu qabnu Itoophiyaan qabduuf miti. Nama tokkocha Rabbiin nuu kenne kun durumaa yeroo dhufu qolaa namaa keessaa bahe warra gartee qolaa keessi seensifatee si ergatu gara fedhe si oofu rumootaan si koontiroolu jalaa bahe. Biyyoonni addunyaa kanaa biyyoota Afrikaa kanneen maal godhan? Fuudhanii yeroo duraa san akka nama gargaaru godhanii waa hunda godhanii
qolaa keessa kaayan. Birrii liqii kennaniif wayi osoo inni quba hin qabne gadi hin dhaabbanne waa keessa seensanii jechuudha. Akka inni lamuu dubbachuu hin dandeenye. Yoo inni ka waa dubbatu waan jarri jedhan didu taate akka nama qolaa miila irra nama qabu miila butanii nama darbanii jechuudha bakka sanii. Ala ufaa agarta. Kanaaf keessaa achi bahee namni kun maal godhe biyyoota Arabaatii fi Chaayinaa fi Raashaa fa'aa gara biraa deemee jechuudha. Dafee osoo eessa dhaqa Afrikaa jedhanii bara akkasitti dhaqamte Ameerikaan fa'aatii illee bara Afrikaadhaa eessa dhaqa maali beeka. Amma maree nuti deebi'anu malee nama sammuu qabu miti osoo ilaalan kaanii warroota gartee TPLF mootummaa baankii qabdii taankii qabdii dippiloomaasii addunyaa guutuu addunyaa waliin jirti sii fuunee deebifnaan eessa dhaqanii jawwee fa'aa erganii gartee ergamtuu keenya kana baandaa ijaaranii gadhiisan jarrillee gaarintii kenniteef jechuudha warra addunyaa kanneen maaliin garuun dhaquun harkaa qaba uummata akkana goonaa qeerroo jawaartu kaasaa walii ramadee hundinuu qophaa'ee jechuudha. Raabadoorii waan godhaa bahee agartan OMN kaayiroo san gabaa inni dhaabbateen kana gara adda addaatiin namni gaafanta shirfil ardi dhiyoo taalaa ture jechuudha. Abbichuun hagana jidduu maal godhe deemee dirooniidhaan maal kanaaf waa hunda ijaaruu gartee teknoolojii fi saatalaayitii darbachuu namoota jiran gartee miiksolum godhee kanas dhayachi godhee kaayee jechuudha. Yoo inni akkana gara lola rabbanaa jiran eenyu feenu irratti gartee Oromoo cabsuudhaaf warri naannoo Amaaraa naftanyaan sirna kaleessaa qawwee bitachuu qophii godhu gaafa Oromoo fi TPLF wal cabsite qabachuudhaaf qophaayaa turan jechuudha sii galee. Oromoon akka jirtutti TPLF fi lolli sirba jedhanii gara sooranii jechuudha gartee Asmaraa bulee galaa Tigraay bulee galaa namni kaala kanaa cabbii keessa bahee gangalataa garri isaan kenna kun warri abbootiin qabeenyaatii fi jawaar fa'aa fi kaafaa'oodhaa fi lammaan fa'aatiif jinniin kun bakka hunda dibbeedha jechuudha. Gartee kan isaan maaliif amma isaan namni abbaa jabaaf duubaa qabu hoolaan abbaa jabaaf duubaa qabu duuma ala kaayee bulaa jedhan eegee bineensi hin tuqu ka abbaa jabaa qaba. Duuba kana ori'aa baanii akkanaan gartee waliin dhufanii kaa fulbaana soddomaan duuba mootummaan hin jiru dhaadatanii qomadhatanii bara mangistiin Itoophiyaa keessa jiru lamaa amaraadhaan jechuudha. Boolla isaanii abbichuun qote immoo nagarre. Maal godhe saatalaayitii darbate dura. Ibir waraanni karaa kan bobba'aa maaltu jira waraanni achi ka'e waan hundaa gartee taqilleensaa darbadhee abbichuun waa itti ol darbate jechuudha. Itoophiyaan achiin dura abbichuun dura saatalaayitii warra biyyoota ollaa keenyaa irraa sanuu suuraa piikchara bitatti. Naannoo Tigraayitii waraanni kumna ganaa sossa'e kunuuti fotoon jedhaniitti ergan. Itoophiyaan ofii ilaaltee basanii gartee karaa deemu. Addunyaallee itti gayyaatee saatalaayitii ilaaltee taankiin Itoophiyaa gara naan dhufu jira waraana ganaa bobba'ee gaara kana koraa asii achi deebi'aa jettiin. Dadhabalee nan saatalaayitii itti ergan. Abbichuun maal godhe? Ton isa akkana laalee dubbii laalee tuma waraanni harkaa qabu xiqqaadha. 49 qofa. TPLF 200 of harkaa qabdi. Jawween fa'aa barkanaaf akkasiin mirqaadhanii gaafas jeneraalonni jiru. Ka biyyattiin qabdu guutuun TPLF harkaa jira. Qabeenyi guutuu warra harka jira. Dippiloomaasiin addunyaa guutuu warra harka jira. Araakiiloo baankiin qullaa, taankiin qullaa. Kan arganii akkasii dhiichisan jarri gartee. Addunyaallee waliin jirti ni argani. Abbichuun maal godhee? Kan walaalaalee tumaani qawwee Oromoof qopheessan taani. Abbichuun qawwee Oromoo qopheessan kaan akkana ilaalu warra Gimboot sabaatti ka gadduun faati qopheessan lammaa fi jawaar faati qopheessan sani. Maannoo jette kagartee maannoo jirtu deemaatii qawwee hiikkadhaa isin halaala jedheen isin irraa hiikkannu. Akkana dubbiin taate kana hinni Oromootti as deebinaa taabba TPLF cabsinee Oromootti as deebinaa teedhatte TPLF. TPLF fi nafxanyoonni sirna kaleessaa achitti liqinfamanii daaraa ta'anii hafan jechuudha si galee. Siyaane shaneen teennallee achitti daaraa taatee hafte gartee. Shaneen hunda ol dabuu dadhabdee wallo keessa dhumattee jechuudha. Gaafa jarri ajaa taate abbichuun reenjarii uffatee asitti qajeele. Akkasii horiitu maqaleen baate. Amma agartee Ameerikaan faati waan abbichuun dalagee leencichi. Yoo as garagaltu faannoon as ilaaltee achuuf ilaaltee warri jarri ala waamanii eenyu namticha gaazexeessaa kan naayima maqaa isaa eenyu maqaa mafaina goota Iskindir Naggaa. Iskindiriin ala waamanii warri alaallee gorsanii sila akkana goonaa Iskindir gaafa akkana garagalee dubbii ilaalee as deemu waa takka lafa jiran. Gadaamii galeen illee laallee balaa. Gadaamii guddicha gartee lafa jala undergroundii qotanii akka warra Afgaanistaaniititti charchii keessa taankii waa hundaa addunyaarraa guuran leenjii qeessolee fiixee galanii jechuudha. Abbichuun ni argaa leenjitee jarri irraa baatu dhaqee ganama takka dhaqee dirooniidhaan achi awwaali maraa. Iskindir Naggaa egeree hawciin jedhee achii baay'ee namtichi waan qaban fakkaatee gartee. Gandii kaleen irra qopheessan kun nagadhaa kun laga mara keessa fiigee iyyaa jira jechuudha. Shaneellee laga mara keessa fiiguu eegalte. Jawaar faatillee gartee akkasii rabbi si kasaarsee facaatee jechuudha. Nama sisteema kana dalagu laal
As garagalee maal godhee inni amma kunoo dirooniidhaan nu fixee shanilleen dirooniin nu fixee faannoolleen dirooniin nu fixaniidha. Ni booga gartee warri gartee walii tumsuun dirooniin nu fixanii amma diroonii callisee nam tokkoon dubbatu hagaa leencicha Oromoodhaaf fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa hay qawwee wanni binneef nu kilaashiidhaaf diroonii isinii filuuf miti danda'a jedheen chaaluu jedheen bara. Chaaluu jedheen haga fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa chaaluu jedheen jarri ni jette bara akka waan addunyaan abbichuu. Lagi kilaashii maalloon akkamitti dirooniin lolta diina kan keeyya addunyaan jettuun eega fayyaalessi nama. Iyyan ka diroonii uummata keenya nagaa fixanii. Martee amma dirooniin ni dhaabatte milishaa deeban jechuun sii galee. Milishaan maalii gootee ganda maalii keessa amma jawween suuraa jaarsaaf jaartii ol tumtullee milishattuma jedhanii poostii godhuu eegale nama. Salaam yaa rabbi na jaanu baas. Yaa rabbi na jaanu baas. Salphin. Duuba. Waamichi alaa warri argaman gariin namaa gadduu fi Tiraampii waliin jiranii jedha gariin namaa. Eebba namni keenya kun miskiina bara siyaasaan beeku namni keenya kun. Gadduun yoo nafxanyaan guutuun Tiraampii waliin jiraatte jedhee shaneen guutuun Tiraampii waliin jiraatte nama garii beekan gallee dubbiin. Ameerikaan bar utaalteetu biyya waan beekne utaalteetu namni waliin jiraatu dhuftee akkam seeta si'aate xiyyaara kaaftee taankii kaaftee Itoophiyaa dhuftee taate. Dabree barbaadni sun. Gaafni Ameerikaan dhukkee sirraa kaaftu watonnatti gaafa dayyuusa taatee adirafte namu Ameerikaa miti Somaalii ollaa kana jiru dhuftee kabalaa isaa dhahiitee asii keessaa si baafte jechuudha. Muummichi ministeeraa gaafa dhageenya garii namaatti barkuban qabdanii gaafa inni Reed Kiroosii ergani Gabretsiyooniin fa'aa baasuu Geetaachoo Raddaa fa'aa Hattuu Sukkaaraa fa'aa baasuuf bara waan hordofne isin gaafate. Kana duuba Reed Kiroosii mattaawqaa jalaa qopheessanii kaardii eenyummaa maqaa Oromootiin jara kunnoo qilee jarriitti dhokate keessaa guuruudhaaf Reed Kiroosii ergani. Wanna makiinaa fannoo diimaa dhaabbadhaa jedhanii kaalaalu. Hay seera addunyaa akka Reed Kiroosii yookaan ammoo warra fannoo diimaadhaa qaxxaamura diimaa hin dhaaban. Akkasitti dalaga warri waan barbaadan meeshaa akkasii kalolaa namaa geessan ka barbaadan ni seensisan ka barbaadan ni baasan warra akkasitti deemaa ture. Hin jenneeree keellaa gubbaa geennaan dhaabbadhaa jedhanii. Dhaabbadhaa keellaa cabsanii lixan itti bante dhiirti naqaadhanii irra utaalchisaa yoo jedhe surreetti fincoofte gartee eegasii kana itti naqan. Reedoo qabdii miree saatalaayitiin kun namaa deemti nu dhukaasanii jedhanii isin fixanii dhaabbadhaa. Yeroo san Reed Kiroosiif addunyaan G7 fi namni hunduu iyyanii kaa inumaa laal akkana gootee Abiy Ahmed Aliidhaa mootummaa Itoophiyaa akkana godhee dikteetarra yoo jedhanii iyyan itti bilbilan. Eegaa ijoollee se'anii beektaan. Dr. Abiy Ahmed what is going on in Itoophiyaa jedhanii maal deemu jira Itoophiyaa keessa jennaan waan argitan san jedheen maal jennaan Reed Kiroosii dhukaase waraanni kan kee jennaan eena dhukaasaa jedheenii. Maaliif jennaan biyyi mootummaa qabdi abbaa qabdi adda jedhee. Dhumate seera qabdi kaa biyya amma mootummaa qabdi hin jenne addunyaa yeroo dubbiin galteef seera qabdi. Reed Kiroosiin seeraan deema malee Reed Kiroosiin gartee bakka deemuu qabu mootummaa Itoophiyaa hayyamaan malee oluma ka'ee biyya mootummaa qabdu keessa hin deemu. Caal akkam biyyi mootummaa qabdi yoo silaa achi taran jedhee maal jedheen mataa irraa guuranii jedheen. Agartee konfidensii jettiin faranjiin. Wanni kuu ta'uuf akkan jiru faa. Namni waa akkas godhee as godhee barcuma jala kaayee jalaa fuudhaniif yookaan nama wayii ijaaratee inni mari'atee inni kalee garaa ofii itti matee waraanni kiyya kana akkana godhaa jira akkam jedhee akka garee Mallasiifaa akka Mangistuu Hayilemaar Hayila Sillaasiifaa warraan dhaqee gorsitoota warra irraa fudhatee karaa deemuu irra wajjin pilaanii kaahee baankii wayii bira banatee akkasitti hin dalannee jechuudha mootummaan kun uummataaf dhufee dalagee uummata amaanaa uummata nama tokkoon mari'annee fuudhee waan uummanni itti kenne deemaa ni jira uummata duuba jira. Gaafa kana gabaan addaa namni kennan beeku siyaasa wallaalaa kana baddan. Anjawaar gaafa kana dammaqee argee nama kana eessa uyyaa ichaaniin jedhee silaa karaa irra deebi'ee asitti ilaalee jechuudha. Seera namni kun wanna gammaa ittiin deemaa siin kana seera. Kanaaf Ameerikaan gaafa Afrikaa waaman ispeeshaal simannaa addaa abbichuuf godhamee jechuudha Ameerikaa keessatti. Maaliif nama yoo ati jabaatte biyyoonni guddatan kabajaa sii kennan yoo ati of kabajjiifte yoo ati dandeettii qabaatte. Sigalee maaliif yoo ati wallaalaa taate sodaachisaa si kabalaa si ergachaa olii gadi oofan jechuudha. Ameerikaan ni kabaja. Joo Baaden illee ni kabaja. Arguu deemtan naa qabadhaa jechatan. Maaliif Ameerikaan dura bu'aa biyya isii uummata isii tiksiti Ameerikaan. Biyya takka balleessuuf kaateen deemtu mara. Bu'aa biyya ofii tiksiti. Adda yoo Itoophiyaa lolan waa godhan Ameerikaan biyyi guddoon tun yoo waan kana keessa salphaatti hin barbaadu san godhu. Nagayaan waliin deeman jechuudha. Kanaaf abbaan fedhii dhaqe baruullee dhaquu deemanii nan biraallee waamtee Ameerikaan akka mootummaattuu waamtee affeertee waa godhuu hin dandeetti jechuudha.
wanti tokko illee fidan jiru kana jala sarree isin hima. Kanaaf warri hadha iyyuu waa beekna jedhan doktorri Itoophiyaa kan isin laaltan kun guutuun warri gartee hadha mootummaa kan dura dhaabbatee lakki kennaa miti Itoophiyaan hin bilisoomne Oromoon hin bilisoomne Itoophiyaan nagaa miti daangaan badee jedhee iyyuu kun guutuun warroota gartee biyya tana jibbaa Oromoo even yoo Oromummaa illee qabaatan mara isaaniitti warri qabu nu malee karaa isaan fedhan akka isaan fedhanitti namoota jibban didantu jira jechuudha biyyattii tana keessatti. Amantii isaan jibbantu jira. Warra isaan gara rakkidoo akkan dhufu akka isaan waliin hin laakkawamne warra barbaadu jira jechuudha. Warri sun bakkuma kalee waan jiraniif addallee isaan sammuma warra dabree sirna dabree saniin deeman. Kun sirna Miliinikiin deema, kun sirna Hayila Sillaaseetiin deema, kun ka Mangistuutiin deema, kun ka Mallasiin deema, kun ka ofii namalee yoo akkana ta'e malee jedhee warra deemu warra silaalu nama kana warra ibaluu ganda warra ibaluu amantii ibaluu jedhee warra laaluu jira jechuudha. Kunniin sammuu isaanii keessa kanatu waraabamee jira. Sammuu keessaa baasii tattaafatu hin dhaabbichuun fixeera waan tokko. Namoonni ammaa achi biyyattii itti kenninu biyya bulchu warra qulqulluu harkis dhiiga hin qabne sammuun isaanii qulqulluu shira hin qabne kenninaa jira. That is the point wanni jiru isiisan. Warri adda gartee akka kiyyaa waa laaqe kun siyaasa biraa keessa ijjate kun nama gartee paartii gargaaree arrabsa tokkollee gara masaraa mootummaa dhiisii bulchiinsa uummataa keessatti ni hirmaatu ammaachi kun uummanni Itoophiyaa guutuun kanarra waliigalee dalaguu qaba jechuudha. New generation ijoollee hadha iskuula jirtu siyaasa takka badhaadhin illee deeggarin tatuqaa takka hin qabne warra biyyaa dalagu ka sammuun isaanii qulqulluu ka amantii tokko ol qabanii tokko gadi hin qabne ka saba tokko ol qabanii tokko gadi hin qabne biyya kanaaf dalagan biyya kanaaf yaadan waan dalaganii waa kalquu danda'an ka bulchiinsa irratti ammallee dandeettii barate saniin qabu saniin biyya tanaa tajaajilu ka deemu sani malee oluma ka'ee barsiisaa yuunivarsiitii tokko ol ka'ee fiigee dhufee bulchaa fi muummicha ministeeraa ta'u yookaan bulchaa ministeera fayyaa ta'u yookaan diinagdee ta'u yookaan qonnaa ta'u inni baroonni barsiisaa ture saayinsii barsiisaa ture. Utaaleetuma dhufeetumaan meedikaal warra ministeera fayyaa ta'u deemaa jechuudha. Baroonni baratee faallaadha. Hadda rakkoon Itoophiyaa keessa qabnu sanii jechuudha gartee namoonni hundi irratti ol dhiban. Namni biyya bulchuu bulchiinsaa fi hawaasummaa irratti yoo xiqqaate waajjaa torba irra baratee dhufuu qaba jechuudha. Akkanuma ol kaniitii miti gartee. Amma Jawaar siyaasa baratee nuun jaagariin nama. Siyaasaan Jawaar barate maali? Waa'ee bulchiinsaa irratti muummichi ministeeraa yoo waamte digiriin 5 muummichi ministeeraa qabu kun biyya bulchuu irratti waan barate. Hunda isaa irratti jechuudha gartee. Wannoota biyyattiin tun hadha barbaachistu irratti jechuudha. Kanaaf biyya tana illee baraare. Kanaaf qolaa meeqaaf rakkoo danqaa nama kana dura kan guutuu cabsee keessaa bahe. Because maali dandeettii itti qaba hundaa jechuudha. Diinagdee irratti baratee jira. Hawaasummaa yookaan hawaasa kana uummata kana irratti biyyattii kana uummata miiliyoona 130 kana gosa 83 ol jirtu kana amantiilee gurguddoo 5 ol jirtu kana guutuu isaatu akkami akka deemuu hin danda'u baratee jira jechuudha. Ammallee uummata kana keessa dalagee jira namni kun. Keessa bobba'ee dalagee jira ijoollummaa isaa irraa jechuudha isin galee. Waajjiroota keessa bulchee jira. Saayinsii fi teekinooloojii irratti. Hundas maaliif muuxannoo qaba. Kaaniin baratee kaaniin muuxannoo qaba. Namoonni takkaa ganda takka bulchanii hin beekne. Adda Dr. Tsaggaayeen faati. Oluma kanii adda gartee Baqqalaa Garbaa faati. Maraara Guddinaa faa. Namoonni guyyaa takka xiqqoo osoo ta'e illee Oromiyaa illee ta'u xiqqoo gara gadii kana bulche. Lammaa Oromiyaa bira waliin dabrin muummicha ministeeraa isatti ta'aa isatu hayyuu jedhee yeroo iyyaan garaa si ajaa'ibsiisa. Nama digirii takka hin qabne kalee. Nama kalee barumsa hin qabne wanta kanatti hirmaatin nama isa dura waraanummaa waan hundaan sadarkaa koloneeraa waraana keessatti deeme. Nama gartee insaa tika biyya tokko jechuudha. Nama saayinsii fi teekinooloojii ministeera tahee dalage. Nama gartee umrii isaa kana guutuu bulchiinsa irra ture kana nama reef kunoo gadi dhufee kaleessuma wayii dabalame kana jaba jedhanii ka Oromiyaa jiru fuudhanii federaala finnaa jedhani. Ka federaala jiru gabbuuflee. Bari yeroo kaan namoonni kun deebanii maal jedhanii Mallas Zeenaawiidha jabaa beekaadha inni jedhan. Akkamitti yoo Mallas Zeenaawii jabaa ta'e muummichi ministeeraa bara Mallas Zeenaawiidha saayinsii fi teekinooloojii biyya san keessatti ministeera ta'ee dalagaa ture. Insaas dabana san gartee warroonni baratan TPLF jira mootummaa Itoophiyaa keessa sadarkaa san deeme. Namni kun haga sadarkaa Ameerikaa waliin dalagu yeroo san ni beektan jechuudha. Hedduun keessan kanan beektan rakkoo teessan tana bara. Nama namni diin sadarkaa guddaa sanitti itti gaafatama isaan hin qabne dalag itti kennanii dalagaa ture kenna gad deebisee hadha nama waan akka hin beekne jedhu garaas nyaata. Si ajaa'iba baree haga wal cabsinu haga wal diqqeessinu haga Oromoon jabaa ofii ol harkisuu irra laafa osoo haadha muummichi ministeera bara anu osoo lammaan amma waa barachaa jira okay maybe. Oromoommaaf miti akkuma jedhan Itoophiyaa suusii jedhani
Inni suusi Itoophiyaa qaba malee walaata Oromoo xiyyitu kanan qabu. Afaan tokko amantii tokko namni osoo bakka Itoophiyaatti as dhufe keessaayyuu uummanni musliimaa kasaaruu osoo lammanan godhu dhufe jechuudha. Kana ifa lafa kaa'ee jira. Caaltuu ta'in beeku gaafas mucayyoo duutusan ta'e rabbi si araaramu laga xaafuu kana jechuudha. Wannaan samii bu'ee jedhani maal maqaan isaa masqalli. Samii bu'ee jedhanii ganama tokko rakkoon achi dhalatee fuutee mucayyoon kantiibaa. Masqala bu'ee jettuuf alaabaa lummuxii tana fuutee mana wannaa keessa keettee jechuudha waajjira keessa. Maal godhe lammaan pireezidantii naannoo Oromiyaatii bire dhufee baasee wannaa kaaree 10,000 kenneef baruucoo itti nimne bakka mucoo mirgatti qabdu laa hangoo isii dhaqee bara kaaree 10,000 kennee alaabaa lummuxiin dallayanii viidiyoo sanii fagoo qabaan malee ni qabaan ni agattan amma bakka hin jedhu kan isin martu jechuudha. Maree kennee nam tokko jedhee haga lubbuun tiyee jirtu nam tokko ortodoksii dubbatee anaaf isin jechuudha. Namni tokko yoo bahee badhaatee san bira dabre namni tokko Itoophiyaa keessatti nama nu Oromoon Arsii yeroo gadi garaa nyaata nama kenna dhiifama Oromooti dubbii loolii laatte hin jedhina namaan deemtee baraa dubbii faranjii 400 gaafii gaafate maaliif 21 century keessatti uummanni hadha sadarkaa isaa wallaalaan ni jira jedhanii gaafatan jechuudha. In Itoophiyaa Arsii Oromiyaa region Arsii gosti jedhan warra hadha nama gurguru uummata wallaalaa jedhee ittiin digirii argate lammaan riisarchii isaa saniin dalagee jechuudha. Ufii onnaa irratti gaafii 200 gaafatanii maal jedhe faranjiin anaa miti bara yeroo gaafii naa dhiyeessan uummata san xufiin jedha. Saniin jaalala kiyyaaf gartee halkan irra barrafanii jedhe bara. Hadha keenya hedduu yeroo atamma waamtee kenna warri Arsii gale kun ilmi Arsii tanan qabu. Isaaf lubbuu fi kenna jechuudha. Kanaaf wanni kana mara keessi ni deemee maali? Na uffolchaa nutiin kun uummanni Oromoo laal. Namni Oromoo qabsaa'e Oromoon uummata guddaa Itoophiyaa bulchuu qaba. Maataan dhugaa waliin naamree waliin naamree waan baseera addunyaa illee waama jawaar duratti viidiyoo irra isin kaa'ee Oromoon naannoo ofii bulchuu qabdi malee Itoophiyaa bulchuu hin qabdu jedhee min barseerri waan jiru kan addunyaatu bara. Maajooritii uummanni guddaan biyya bulcha. Maanooritiin warra uummata xiqqaa mirga isaanii eega. Kana hojii bulchuu miti bara. Maaliif uummanni guddaan harka hoyyaba waan qabuuf nama harka guddaatu biyya san bulcha jechuudha. Kan filame sun. Uuma tokko yoo filtu ati harkaan filta malee kaardiin filta. Eega kaardiin filte uummanni guddaa yeroo cufaa nama hedduu keessaa ol dhufa. Kuni bara waan guddaa ta'e qofaaf miti. Dimokiraasummaan jiraachuuf wanni sun sirna qabaachuun kan inni dhufuun kana jechuudha sii galee. Uummata guddaa san keessaa nama guddaa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf hadha bakka bu'oonni uummata Itoophiyaa keessatti nama 547. Itoophiyaa keessa jechuudha bakka bu'oonni. Uummanni Oromoodhaa irra guddaa Itoophiyaa keessa waan ta'eef bakka bu'oonni guddaa dhufa akkasumatti. 300 olii dhufa jechuudha naannoo Oromiyaa irraa. Isaan kun akkasumatti hangoo bakka guddaa waan qabaniif laal baramu. Yookaan muummicha ministeera ta'uu hin qoobaan ministeera Amaara Tigree Guraagee Walaayittaa ta'uu mala. Garuu bulchiinsa keessa bakka kanaaf uummanni guddaan biyya bulchaa mirga uummata xiqqaa eegaa jedhan. Akka hedduminnaati waan hangoo waajjira mara jiruuf. Bakka bu'oonni waajjira mara keessa waan jiraniif ministeeronni irra guddaan kan isaanii waan ta'eef waraanatti illee yoo dabalame irra guddaan jeneraalonni warroonni waraana ajajaan isaan waan ta'eef eegama kun waan seera addunyaatti kaa'e waan atoonna gootuun yeroo namni xiqqaan nama bulchoo irreen qawwee yoo dhufe Jawaar Faati kanaaf kana filatan amma. Waliin dhaanii uummata kana qawwee yoo dhufte maal goota gareen murtoofteetti dhufee uummata guddaa kanallee ajjeesuu sodaachisuudhaan mirga isaa irraa mulquudhaan akka inni dalagan hin guddanne akka inni garteen baranne mataa keessa gadha'uudhaan biyya san bulchan jechuudha. Eenyuuf fayyadamaa nama murtaa'e irraa fayyadama. Tokko bulchaa ta'a, kuun daldalaa ta'a, kuun gartee tana keessa barasan waggaa 20-30 ta'uu ni mala uummata kana cabsanii alatti keessaa bayan gaafa biyyi cabxe warroonni kaleessa Haayile Miliik wajjin turan ala jiran ilmaan isaanii hadha biyya addunyaa bulchuu jiran. Warroonni Haayile Sillaasee wajjin turan ilmaan isaanii hadha Ameerikaa Awustiraaliyaa biyya addunyaa keessatti bakka guddaa jiran. Hadha maatii warra Tigree ijoolleen isaanii guutuun biyya alaa keessa jirti. Sigalee kan argan isaan amma Jawaar Faatonni argan wanni yuunivarsiitii alaa keessa barsiisan kana jechuudha. Isaan tokko laala akkana isaan kaayoo tana kaaniif biizinesa barsiisanii siyaasaa barsiisanii akka itti biyya san maaliif addunyaa warra isaan barsiisu kanaaf ammoo maali biyyi sun abbaa biyyaatiin waan hin bulleef warroonni biyyoonni biraa kun dhufanii saamuu irratti benefiitii yookaan bu'aa biyya ofii yeroo kana fayyadamanii jechuudha. Yoo namoonni haatan biyya tana saaman qofti jiraate liqii itti kennanii dalaggaaf dhaqanii haala adda addaatiin si gargaaruu dhufanii midhaan isaan bira ekspaardii asii as fe'anii
biyyattii keessa deemanii bakka daamni jiru, warqiin jiru, gaazni jiru, waan barbaadan keessa deemanii gartee si keessaa saamanii akka ittiin baran yeroo cufaa akka tachumateetu hiyyoomattu maqaa gargaarsaatiin si saamu haala adda addaatiin liqii kennuun si gartee meeshaa lolaa si gurgurachuudhaan ama meeshaa lolaa kan irraa yeroo meeshaa harawaa oomishan sittas erganii biyyoota kana gartee lola gosaa waliin oofanii haala adda addaatiin uummatum garii karaa fi kana maal godhanii kaasanii warri aangoo gubbaa jiru kun isin miidhee ka'a jedhanii garee yoo ijaaranii fi qawweetti kennan jechuudha. Qawweetti gurguratan. Amma isaan kana waliin cabsanii gaaf kan seenanii liqii hagana irraa qabnanii biyyallee deebisnee ijaarra jedhanii horii biiliyoona gasii keessaa gartee fudhatanii jechuudha. Kana sisteemii dalagamu. Amma Jawaar Faatuun isaan dalaguu deeman kana. Inni maqaan isaa jettanii Dr. Tsaggaayeen Faatuun dalaguu deeman kana jechuudha. Galee guutuun isiitu. Garee qaban dhagaa ilmaan Oromoodhaa wanni as gubbaa iyyinuuf isii tana akkasii hubattaniif. Asiin dura wanni olii iyyaa turre wanni gartee yeroo hunda bakka dhibba dhadheessi waliin dhaa turre maaliif nama dhibba jira sammuu teessantu bakka amma sammuun tee nagarta akka deebitee jirti. Nama murtaa'e irra deebinee jirra. Biyyi ijaaramtee jirti. Cabee jira diin keessaa namoota murtaa'etu hafe nama akka Jawaarii nama akka gartee eenyu ammas duubaa dhufu jira naa hima maqaa isaa kana Dr. Tsaggaayee amma namni jiru bara gadduu namu sadi deemaa jira. Naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa kana keessaa tiibeelifillee xiqqoosi. Wixwixachoo barbaaddi malee gale shaneelleen cabxe faannoolleen hunduu diigamee galaa jira uummanni dammaqe galee wanni hunduu jechuudha. Garuu amma isaan maal godhuu jiranii faannoo tanallee akka isiin hin banne gara milishaatti jijjiiraa jiranii shaneellee gara milishaatti jijjiiranii sisteema tooftaa haarawaa jijjiiranii namoota ofitti harkisuuf deemaa jiranii jechuudha. Uummanni kanarraa dammaquu qabna. Wanni iyyaa baanillee kana namoonni hedduun amma nu jala teettanii akkamitti jawaar jetta. Wanni jawaar jennuuf bakka pooyintiin jiru oofnee xiixxuu jedhanii tun gaggalchinee jirra amma. Maaliif hambifne kaawwan kan warri kalee bari irraa iyyuu shaneenis diigamte faannoolleen diigamte warri gartee kaafaa oolleen hunduu cim jedhe namni amma wixxisu hin jiru. Eernu taafe tokkocha wixxisu waa deebisee ijaaruudhaa fi wixxisu kana jechuu gartee Jawaar amma waa barbaadaa jira. Shaneenillee osoo argee walii galee kunuu marra wajjin milishaa jaarraa irra walii galanii jiran jechuudha. Daawudiin fa'allee kaasuu barbaadee tokko jalaan kaanee duute kaakaate jijjidde. Kaafaa diigee inni gartee inni sisteemni diigee waan biraatii martuu lafa dha'ee jijjigee amma Jawaar adda deema. Deeggartoonni isaatu maal jechaa jirti uumi bira eenyu waliin jirta Jawaar ati eenyu yaani jiran. Asuma deebi'ee deeggartoonni isaa warri jawwee jedhuun who are you eenyu ati akkasiin jedhan eenyu ati maaltu si duuba jira maal harkaa qabdame Jawaaroo maal harkaan qabu eenyummaa ofiillee himachuu dadhabe kaafaa akkan jenne kaafaa diigde ni beekan illee biran jirtu yoo inni an kaafaa jedhe rabbi si balleessu qaraaru diigde jettiin ol baate tanallee jechuu hin danda'u. Ufii waa harkaa qaba yoo jedhe eenyu ta'e kaafaa keessaa baatee jedhanii. Seera danqaa seenee barnamticha amma. Sigalee kanaan maal jedha an takkaa nama waliin deemu ni mannee jedha eesirri. Maaliif ni manne yoo inni nama waliin deemu himate Oromoon biraa galti. Namni inni waliin deemu sirna kaleessa nafxanyoota waliin deema. Dadduufa wajjin deema inni. Faannoo ijaaruuf isitti mimree kalee faannoo Dr. Abiy Ahmad Aliitu ijaaree nuun jechaa baatanii Jawaar natu quba qabaa jedhe eessarra. Osoo Dr. Abiy Ahmad Alii gara hangoon dhufne jechuudha. Eessarraa jedhe jedhan na dubbarreessa Asmaraa irraa kaasee ijoolleen tuni ijoollee gartee shiftaa miti akka jedhan hattuu miti ijoollee gartee haqa ofiitiif falmachuu baatu qabsaa'ota kaleessaatii isin jedhe Jawaar. Kana dhoqqee afaan isin dhahe. Warra kaleessa gartee Abiy Profeesarotaaf doktoroon gartee qabadhaa isin jenne doktorotaaf Profeesaroota keessatti. Abiy ijaaree guyyaa akkasitti as gubbaa yaate jechuudha. Hadha jedhan hin jedhan afaan kamiin wallaatte kaakkan godhanam. San jechuudhaaf Jawaariin dura mansiifachuu qaban afaan qabuu qaban. Yookaan Jawaariin gabbanii Jawaar Oromoo miti jedhanii akka ambi jedhuunsa yookaan ammoo Jawaar wallaalaadhaa dubbii waliin laaqe jedhanii kan sirreessuu qaban madam uf lamaanii warri muummicha ministeera mootummaa kana mormu wal amansiisanii gara takka deebi'anii dhufuu qaban mootummaa kana mormuudhaaf. Kanaaf warri isin namni jala deemu kun tokko waliin qabu. Namni tokko gabbahee deebii Oromoo deebisuu danda'u jiru. Profeesaroota keessanii doktoroota keessanii dhamartu Jawaar iddutaa jirti. Maaliif dubbii harkaa balleesse? Bakka malee jalaa laaqee dubbii. Jarri suuta Oromoo kana ammallee xiqqoo laafsanii cabsanii eegasii kaasuu deeman ammallee akka biritti mootummaa kana nyaatanii. Agartee itti duullee waa godhuu hin dandeenyu dandeettii qaba namni kun biyyallee ijaaraa jira jedhanii mala barbaadaa arti hambi raftee. Yaadu jira halkan guutuu namni asii achi gangalatee. Isaanii akkana jiru Jawaarii kaazinaan qullaa jalaa ta'e. Guyyatti Keeniyaan taphan beektu miiliyoona irraa fuutu. Osoo lubbuu ofiitiif gartee birrii qonnaa keessaa qabu haxaayuu qullatti hafe Jawaar. Kitaaba katabee gabba'e kitaaba kanaa waa qocadha jedhee. Gama kaaniin gartee inni kan eegaa ture mootummaa Itoophiyaa jibbuu inni maqaan isii tannaa himaa Ijipti gara feeteenuun dhooftiidhaaf irra malaa turan. Faannoo guuranii Somaalee geessanii
waraanni Itoophiyaa keessaa baasanii achitti ijoollee leenjisanii balaa buusanii tana jidduu kaazinaa waa guurachuu ni doolara gartee Ijipti irraallee dabalatee fudhachuu kaayyoon Jawaarii. Faannoo fa jabeessanii fidanii 4 kiiloo marsinii akkana goone dhufaa jirra shanillee akkasichaa turte jechuudha. Duuba kana guutuu abbaan malaa diigee harkaa dhabamsiise. Waraanni Itoophiyaatii fi waraanni Somaaliyaa ol dhawullee jiru. Wanni martuun kasaarte Jawaar muddamsuu utaalee gabbaa'e kitaaba gurgurachuu dhufe jechuudha sigalee. Kitaaba gurgurachuu yeroo inni gabbaa'u dubbiin jajjabdu. Ilaali shilingii yoo gurgure kan siyaasaa akkamitti dalagadhaa jedhe amma naarii ayyoo jedhe Oromoonni aartii jedheeti Keenyaa keessaa mootummaan ijoollee miskiina achi dhaqee gaggarafsiisee isin molii erge kitukudogoo kennee ni beekna Keenya. Batiyaa kitukudogoo jedhanii. Wee mujinga ngoza kidogo etteetu baanku gurraachi Keenyaa kuni. Wee mujinga ettee kabalaa takkatti ol dhiittoo itti naxxe Jawaar miiliyoona itti kennaa jechuudha. Kanarraa fuutee kiishaa qullaa gooteetuma ijoollee achi dhattee kabalaa dhiitu coonachi ariite yonnaan. Agartee kukuyyuun. Jawaar keezii baratee akka achirraa horii uwwee sadaqee Awurooppaa dhaqee jechuudha sigalee asitti bakki amma dubbiin Jawaarii dhufte. Jawaar keezii asii tolfatee kitaaba gaarii narraa bitanii akkana godhee mootummaan kun jedhanii goraa morkan naqaa dhaqqa ofii Oromoo jechuudha. Horii asii dhaqe. Nu maal dalanaree warri Jawaar baachaa ooltan nu maal dalanaree siyaasaa akka Jawaarii nu bulbullee nu abbaa kiyya kiishan barbaannu. Jala seenne Jawaariin kaatuun kijiba akkana. Gida dhuufite Jawaar amma muddamee jennaan gartee Mustafaa ajjeesaa. Ajjeesuu dadhaba Mustafaa maqaa balleessaa intala lamaa fudhatee eegayyaa eekaa jaldeessa guuranii. Eekaa bari namarraa dubbata namni yoo intala jalaa fudhatan abbaa gabbee dubbata. Jaartiin jalaa fudhatee yoo dubbiin jiraatte dhugaa taati bari. Sigalee jaartii jalaa fudhatan takka faa dhuftee jaarsa kiyya jaartii Mustafaati innaa lillaahi yoo intala islaamaati bari innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uuna. Sigalee as geellaan namni maalii kun keezii wallaalaan baasee harka kaa'u bari. Dhamaa akka ofii baasee waan hin taane waan duniyaa akiraa isa halaaktu. Bara waan ilmoo bar siyaasaan laala namoota kana biyya bulchaa jabaa kenna jettanii deemtan. Afaan nu qabu. Bara. Eeka bara jaran akkasumaan jaartii namaa Mustafaa yoo fudhate bar kun ilma beeraa isaatiidha kun ilma isaarraa fudhate dhaabi namni bar gabbee dubbata kaayoo jiraate bar silaa isaatu dhufee eeduu gadhee gabbee dubbata. Ilma dhiiraati kaa dhiira yoo jaartii irraa fudhata wayi ta'a. Yookaan yoo du'e fayyadanii irraa baay'ee dubbatan malee. Laala kan deemee siyaasaan ajaan siyaasaa Oromoodhaa kan ajaa'iba. Namni wallaalaa jala deeme akkanas salphata. Namni wallaalaa jala deeme. Kana namni Oromoodhaa hayyuu Oromooti jedhama kana jala deema. Kanaaf warri garteen Jawaariin akka isaa laalu dhabee Mustafaan warri barruutee sanirraa ka'e biraa kana. Jawaarii si walitti hirnaa jedha jaldeessi gadi dhiifama naa godha jecha kana. Jawaar bar akka Itoophiyaa dhufatee Mustafaa himate akka Itoophiyaa ol seeneen. Akka Itoophiyaa seeneen. Magaalaa sadiitti Shaashamannee, Hadaabbaa, Dalloomannaa. Akka ol seeneen. Na ajjeesuu deemaa. Inni kun gurbaan tokko narra dhiyaatee agartanii sinu. Kanaami ajjeechaa birii bonni Jawaar dubbate maal jedhe? Kaatee mootummaa duratu natu ajjeesaa jettee jallaal. Bonni Jawaar dubbatee barra. Maaliif isa iyyate kaa? Edama hedduu jira ka Jawaar gartee ajjeesuu deemtaa akkana nama gartee isa dhiyaatuun kun bara waan diida gabaa jirtu bara. Koomitii hundatti iyyee bakka hundatti. Maal barbaade inni? Ani ilmarsiiti inni ubbee kaamiree. Akka birii yoo gabbeen irratti hadha duule dubbii biraatti dhufa namni gosarraa dhaatee nu gosa qabna kaa gartee. Nu duuba sanyiin jirti alhamdulillah. Inni kaanama akkas godhuun qabu maal godhu lafa jala deeme. Beekumtiin na dhorkachuu. Namni arsii mana jala hin deemne duraan ni beeka namtichi beekta balaa beeka. Akka Mustafaan dhageettiin horanne akka gartee namni hin jenne wallaalaa godhan. Jawaarii miti warra isarra siyaasaa beeku leenjisaa ture. Saam Jawaarii miti. Gaafa Jawaar gartee jimaa qabee nama arrabsu siyaasaa dalagaa ture akka bakka dhiiraa ture. Soo kanaaf maaliif kanam keessi ni deeme dhiifama naa godhaa? Siyaasaan Oromoo hagas takka gabbuutee wal ajjeesuuf maqaa wal balleessuudhaaf dhaara walirra kaa'utti deebite jechuudha. Akkasiin qabsoo akka itti gootooti. Akkasiin. Nama si morme gabbaatee mormita. Oromummaa yoo taate yoo Jawaar illee Oromoo ta'e illee Oromoo ta'e qixa qabna biyya tanarraa qaba. Oromoon eenyutu harkaa qaba. Kalee maal godhee bara? Nullee kalee waa goonee bara. Hadha eenyu harkaa qaba saba kanaaf. Eenyu amma kalaalan diinii Islaamaa keessatti illee uummanni Musliimaa ni beektanii haga feete salaati waan feete dalage kakalee laallamuu katoluun hadha. Aakiri jedhanii ilaala. Namni tokko kakalee dalage yoo kalee salaattee waan feete gootee sadaqattee hadha salaata malee salaata tokko dabarsite hojiin ta'e addaan citte.
uf sirreessitee yoo na goote tan inni nafu wanna maal akkasuma bar waan tokko dalagaa turte guyyaa takka balleessa kana maa keessatti illee bar maa balleessa waga waan tana yookaan adabamtee yookaan dhiifama gaafattee deebitutti hojiin tee baddee jechuun guutuun. Jawaar kalee waa dalagee kana mormuun jiru mullee mormuun akkattaa dalagu akka malee dalagu yes dalage arrahu maal buusaara Oromoo maal dalagaa jira. Kalaalan kana nu kaleessallee addallee mindaan nu kafalameeti miti bara kaadiree yookaan mootummaati balchiginnaati miti miseensaa miti deeggaraa miti ka dubbachuu jirruuf akka nam tokkootti dirqama Oromummaan qabnu ilma namummaan qabnu bahaa jirraa jechuudha. Kana gubbatti duulli nurratti hin godhamin tokko illee hin jiru. Duulli nurratti hin godhamin hin jiru. Kanaaf bakka tana dhaabbannee ufitti isaan jiru bara. Naaddi uf difees uf ittisuutti hin jiru. Saba kana ittisu jira. Dhugaa saba keenyaa kana. Yoo uf ittisu taate easy. Uf ittisuu barbaanne duriyyee inni wanna tana guutuu bakka isin jirtu qocaan. Uf ittisuu seenamu. Wallaahi waan godhu ni beekan. Yoo uf ittisuu taate. Garuu maaliif? No. Muradhee itti seene lubbuu tiyya kennee wareegama na kafalchiistu qabsoon Oromoodhaa kalee kakadhee itti seene jechuudha lubbuu tiyya hundi caaleen jiru. Arrabamuullee waan hundaa ta'u jechuudha. Ajjeefamuullee. Soo kanaaf haqa jirtu san gubbaa dhaabbannee dubbachaa jirra jechuudha. Isin garee kanaaf wareegama kafalaa jirra. Oromoon beekuu qabdan kana. Nama bu'aa isinii qabu, nama dhawaa isin lafa dhabbu, dhagaa takka fuudhee simmintoo irra kaayee olii isinii qabsiisu wayii jala deemaa malee nama as kenni isiniin jedhu. Baramma osuma dhiifne iyyuu bara waan biyya diigaa fi waraana ijaaraa dhiisan. Eenyutu waan akka inni liqimsaa na uffisi na nyaachisi na obaasidhaa jiraadha. Mootummaa badhaadhinnaati moo jawaar bara guyyaa irraa as kensiin jedha bara na eegaa. Hattaa biyya guddatte namni waa tokko maqaa isin dhoofne. Biyyi agartanii warroonni agartee ambaasaaddoroonni biyyattii kanaa guutuun adda baanii mana shaayii dhaqanii Ameerikaa keessatti dhugan. Warri silaanan ajjeesuu barbaadu agartanii warri ministeera ture, jeneraalota ture, ka biyya keessatti eegan gaafa biyya dimokiraasii qabdu dhatte biyya santu eega seentee iddoo kee guutuu godha jechuudha. Namni biyya fakkeenya Ameerikaa keessatti marsanii deeman nam tokko kana taf jedheessitu kun jiru jechuudha. Nama badii ofii badee waa balleessuu deemu yoo ta'e malee kun hin jiru namni akkasii Oromoo keessatti hin dhalanne illee dhalatullee. Biyya akkasiisan keessatti tokko wardiyaan eeganii lammata namnummaan isa deeggaru sun deeggartoonni miseensonni isaa harkaan tuquu hin danda'anii amma dubbisuuf isuma mee takkatti bar dubbii achi afoo dhaabbattee jawaar akkam jechuuf hayyama gaafattaa jechuudha. Laal gabrummaa barsi gabroonfachuu dikteetarummaa laal. Garuu maaliif bar isaa horii kennuufi bar. Kitaaba gatii fedhe irra kaatee si afoo taa'ee gurgurataa isa san gatiin irra kaateen irraa bitachuuf mee takkatti mana gahaa gaafadhu. Harkaan tuquu yaadaa eega kaawwannaa namtichi eenyu naayima maqaan isaa kaamma rabbi salphisee kute kana ka Siiriyaadha. Seem gaafa inni Dr. Abiy Ahmad Aliitiin akka isaatiin jedhee nakkeessa kuuflanna qabyan. Wallaahi kakadhee isin himan. Akka Albashir sanii yonnaan kun osoo aangotti dhufee jabaadhu osoo nama dandeettii qabuu fi gara taayitaa dhuftee dhufe wanni inni keessaayyuu Oromoo fi uummata Musliimaa irratti dalagu akka Albashir uummata wannaa godhe san naasalaataadha Jawaar Mohaammed dikteetara bata. Namticha san amma jeneraalonni isaa isa dubbisuuf hayyama gaafatte akka Jawaar hin gaafatan kanatti. Bar jeneraalonni isaa dura ni salaatanii jechuudha. Dalqaba ni salaatanii fi gabboonni bar kallachaan lafa buutii eegasii isa dhattee dubbiste jeneraalonni bar. Kaadha muummichi ministeeraa waraana keessa deemee laal. Milishaan kabiraa namni hatta warra gadi hunda keessa deemee suuraa waliin ka'ee maal godhee waliin kushaappii dalagee warra ajjeesuutti dhufe. Nama kanaan dikteetara jedha taa'anii jiru. Jawaaradha osoo gara taayitaan dhufne birrii kitaaba isaa gurgurachuuf sigalee kitaaba isaa gurgurachuuf ati asii marsanii dubartiin siinqee marsitee as deemtu as jidduu baaftee dhufee achi gubbaa koree gaafii abbaa fedhanii kennaa abbaa fedhanii dhoogataa yeroo achirraa bu'e lafa garsiisee lixa isteeti baatiin lixa inni qullaa galee galgala hundinuu mataa hooqatamu akka itti fide birrii isaa beekaa Ameerikaa walumaan beennaa yeroo Ameerikaa achi hooqata galee galgala gartee kitaaba inni $50 yookaan 20 itti gurgurate inni kaampaanii namaa dhaabbatee gartee miilli dhiitee kana balleessa akkas goote jedhanii akka itti fide isa beeka gartee biyya waan isa dhaabbatu duuba walumaan tuqa bara biyya Ameerikaa. Kana galee mataa hooqata jechuudha. Bariin kuma fa'aan bita caalbaasii buusii maal jedhanii achi bira taseessaantu jira qoqa qabaadhu. Balbala yeroo seenan dirqamaan balbala sirraa fuudhan. Yoo fuudhan uummanni baay'ee kun akkamiin baay'attus jaalla Jawaarii noo na dhagaa warri kun nama waliin hin jiraatu. Yoo ati Jawaariin salaatiin koominitii keessa hin jiraattu. Na dhagaa jira warri alaa kijiba naanaa jedhan. Seera tumi namtichi bare
gabrummaa ilmoon namaa takkaa keessa gabrummaa keessa eenyu jira yoo siin jedhan warra ala jiru. Na dhaga namni maaliif koomitii ijaaranii jiranii du'aa jiruu jedhanii ijaaranii jiranii seera warraan cabsitu bakka osoo hin jaalanne dhatta. Yoo Jawaarii kophee dhungadhu jedhan gajjettee dirqama dhungatta. Kanaaf jennaanatti duutu si dhawwaalanii warra waliin jiruu qabdaa waa meeqa si dhaabbataa kana guutuyyuu keessaa si darbanii jechuudha. Amma uummanni keenya biyya jiru akkamsi jaalala Jawaar achi gubbabbanii kitaaba akkasii no. Kana hundoonni adda isinii baafnu maaliifi uummanni keenya dammaqaa jiran. Hin gowwoomina. Bar Jawaarii isin amma jala yaatan isin kuflaadha bar. Beektu wallahi ana mara Jawaar beeka. Maaliif gowwaan kun jiru maan taanu jedha. Bara ijoollee akkasii ficcisiisan sanii zuumii irratti walitti nu qabanne. Nama akkana goona ina mukaa gaafas gaafatu akkas dubbiin ho'itu san. Namni gaafii gaafata abboo uummanni dhumate. Uummanni kun wayi waan kana yoo namni dhumate ijoollee tana duubadde. Kuwwaa takka beekuu cadhaa jedha Jawaar galti. Ana beeka ana dhiisaa isin jedha. Yeroo inni xiqqoo isii jedhe miliinii karma muranii akkana godhanii calii calanqoof kanatti kaaftaa jedha garte. Yoo arsii faraddeen kaatee dubbiin dhumatte kana dhiisaa hin jedhu. Adda dhagoo jira warri kana akka kijiba naanaa jiru namni. Kana itti gadduu kana dhumachuu akka shimbiraatti shimbira wannaatitti itti duudaa jedha gartee birrise. Maaliif namni barate of duubas deebi'ee maalii jedhu duran jiru. Akkasuma asirratti abbaa nama ficcisiisuu deemtanii miiliyoonni 49 dhumatee 10 yoo hafe bilisoomne nutti nafnee jedhi ilaal. Agas deeme daalachi. Duuleen jedhu bara ajjeefne jedha ifa taa'ee bara hin salphatu bara. Xiqqoo isii lubbuu ilma namaa kana haga lubbuu shimbira hantuutatti ilaalu. Namni bargarii lubbuu tana wayi rabbitti na gaafataadha yeroo ajjeesu biroo maa gartee ajjeecha na qatee kana. Yoo kana maatii olii siin ta'e nu barbaroo jantana gartee yoo bara keessa yaatu qorsoo itti goone. Wallahi haga namni kun bara lubbuu tan irraa gaafii jalaa bahu wayi rabbi irraa nu gaafataa jedha. Wallahi namni bara dura laalu. Jawaariin deemi duu yoo ta'etteen kunoo kitaaba isaa gubbatti agartan. Si ajjeesanaan jedhee si galee. Hayi barnu as gubbaa ta'e nu abbaa. Jawaar nu ajjeesuu nu barbaadu. TPLF ajjeesuu nu barbaadu. Naftanyaan ajjeesuu nu barbaadu. Shaneen ajjeesuu nu barbaadu. Kaadiree mootummaa keessatti ijaaramtee nu ajjeesuu nu barbaadu. Si galee guyyaa kana wanni hin taphne jiru. Kanaaf jaalatee as seene. Laal eenyu gammadaa midheessoo paarsanaalii miti abbaa. Paarsanaalii jechuun beektaa akkam abbaa dhiifama naa godhi. Paarsanaalii jechuun yeroon paarsanaalii nama duulan nama tokko ka waan tokko keessa hin jirre yoo itti duulti. Paarsanaalii miti Jawaar Mahaammad gabbahee waan uummata Itoophiyaa miiliyoona 133 sirrii mitii akkanaa jechuun jira. Laala dhagaa jira bartaa dhiifama illee naa godhaa. Namni gariin yoo adda baafachuu gaafattan hin beeku. Kun paarsanaalii miti. Paarsanaliin nama tokko fakkeenyaas gammadii yoo itti fakkeenya amma simaa nagaan kunoo teettee peejii kee hordoftu ati paartii fedhe deeggar teettu kanaan si dubbadhe paarsanaalii jedhan. Namni kuni siyaasaa kana anatu laal akkana yoo bara ani liidara Oromooti jedhe. Tokkoffaa namni liidara Oromoo isa godhe hin jiru. Tokkoffaa liidara jedhe laal hoggana an hoggana keessanii jedhe. Hoggana jechuun nama uummanni filate. Riphee lolaan hoggana uummataatii miti. Abbaan fedhe. Gaafa gaara turre Galaasaa Dilboofaati leencoo lata hoggana uummata osoo hin taane hoggana paartii ABO'ti. Gaafni hoggana uummataa taatu yeroo uummanni kaardiin si filate. Uummanni si deeggaruufuu hoggana hin taatu sin filanne uummanni. Jalqaboon namni keenyatti bade beektanii bakki namni keenyatti kasaare. Kanaaf Jawaariin paarsanaalii miti kan Mustafaan itti duule. Ifa bahee bar adda. Jawaar amma paarsanaalii nama duulaa ture. Jettanii takka yookas ta'e Dr. Abiy Ahmad Ali gabbahee Jawaar ani hin fille ani inni ta'u jedhe an jechisan jedhu kaa inni akkana Oromoo iyyuu miti akkana haqammatti wallaalaa jazbaa dhama'aa kan baratiin ka dandeettiin qabni muuxannoo hin qabni wallaalaa jecha namaa dhiyoo kana fa'aa waan jedhu bartan kaa jechuudha. Eenyutti innuu ifa baasee jechuudha. Paartiin badhaadhinnaa jedhanillee hin jiru. Maqaa dha'ee Abiitu olii gad oofee wallaalota of jala ijaaree akkana godhee deemaa jira jechuudha. Paarsanaalii yoo taate. Yoo akka paarsanaalii deemte Jawaartu paarsanaalii deema. Ani Mustafaan asirraa dubbachuu jiru uummanni miiliyoonni 133 hadha jiru kuni fedhuu harki 10 filata harki 50 60 filata uummata filate. Addunyaalleen uummanni Itoophiyaallee hundinuu haga Jawaariin baatuuf fudhatanii
filmaanni deemu mootummaa kan uummanni filatu fudhate jechuudha. Hatta anaa miti namni lammii biyya biraa Ameerikaan, Awustiraaliyaa kanaas biyyi kam Piraayim Ministeerri Itoophiyaa eenyuu jedhan Dr. Abiy Ahmad Ali jedha namni hundinuu. Maaliif filamee jira addunyaan fudhatteerti. Adda Somaalilaandiin biyyaa miti jedha biyyi guutuun harka 199 maaliif biyyan taane addunyaan hin fudhanne jechuudha. Mootummaa uummanni filatii yoo jiraate mootummaa afaan qawweetiin dhufe uummanni waan filanneef biyyoonni gariin beekumtii keenti gariin ni dhookatte jechuudha. So kanaaf Jawaariin paarsonaalii osoo hin taane kan itti duulu jiru akka sabaatti akka biyyaatti itti duulaa jirra jechuudha. Akka paartii tokkootti Jawaar paartii KFO'ti. Annam tokko hin jenne Jawaar. Jawaarii nagaan taa'uun dubbanne nurraa dubbachaa jira. Oromiyaan inni irraa dubbatu, Itoophiyaan inni irraa dubbatu, faamilii inni irraa dubbatu, ka ajjeefame akkana goon mootummaa kana ni buqqisa. Ji'a jaha keessa jijjiira. Warra achi taa'u hattuudha akkana wallaaltuudha Tigreen jabdu Oromoo wallaaltu ifaa bahe warri gaafina gaafatan. Amma duratti viidiyoon seeniin irra deebisee caqasuu danda'a jechuudha. Oromoon Itoophiyaa bulchuu hin qabduu jedhe Jawaar kunoo ifa bahe. Naannoo Oromiyaa malee. Kanaaf dubbannerra paarsonaalii miti. Namni birii akka Jawaarii gabbayee mootummaa kana irratti duulee irra callee Jawaar ittiin duule. Namni hadha galgala illee itti hafee ilmaan Oromoo dogongorsee hiree Oromoon argatte kana hiree Itoophiyaa argatte harkaa baasuuf deemu Jawaar Mahaammad. Hin dogongorinaa jedhan. Hin beekas namoonni guutuun na gaafattan kun eessa akka taatanii maal akka taatellee isin beekan dhiifama. Naagada rakkoon teennaa tana. Rakkoon nu qabnu maali beektu? Safuu hin sodaan, Rabbi hin sodaan, dhugaa hin dubban, gandaan ijaaramne, amantiin ijaaramne tana nu cabse. Tana of keessaa baasuu qabna. Biyyi teennallee biyyan taatu nullee naman taanu. Bakka fedhee haa dhufu yoo inni biyya tanaa bu'aa qabaate amantii fedhee haa qabaatu. Yoo inni wal qixxummaan amantii namaallee kabajee ta'uufiillee kabajee. Gosa namaallee bakka fedhee haa dhufu deeme biyya wanni kun. Waan waliin qabri galtuu miti. Paartiin siyaasaallee boru jijjiirama. Paartiin abadan taa'ullee jiru Rabbi malee. Hangoon teettullee jirtu. Biyyoonni guddatan bara Ameerikaan faati biyya dhalaalle kun nu caalaa wal nyaatanii bara. Namoonni gabaabaan wal riganii wal fixanii bara arganii gosaan deemuun amantiin deemuun akka bu'aan qabne arganii gaafa walii galanii deeman adda gartee biyya ta'aniitiin Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, maaliidhaa biyya guddattanii deemaa jirra. Wanni guddise maali? Walii galtanii wal dhaganii deemu. Isin galee? Kanaaf gabaabdumatti isin dheeradhalee na ufolchaa paarsonaalii ittiin duulle. Yoo Jawaar cadhise irraa cadhifna. Yoo inni dubbate ni dubbanna. Akkuma inni biyya teenya dhee deemu san nu ullee biyya. Akkuma inni an Oromoo kan Itoophiyaa jedhu nullee Itoophiyaa nullee Oromoo dubbachuu mirga irraa qabna. Namni inni hadha itti dubbatu sun dalaggaa jira. Biyya ijaaraa jira. Yeroo qabu gagabbayee dubbatu nutu irraa dubbata. Akkuma isin hadha irraa dubbattan. Namni amma Jawaarin maa duultattan isarraa dubbachuu jirtan. Isarraa nu dhoorkuu jirtan. Nullee mootummaadha biyya bulchuu irraa dhoorkaa jirra. Isin galee akkatti namni biyya bulchu akkatti namni gartee wal mormu namootatti maa jirra jechuudha. Yoo Jawaaradhaa akka paartii siyaasaatti sirna sanii siyaasaa isaa oofatee uummataan filmaata dhufurra mootummaan kun isinii waa dalagaan jiru. Ni jijjiirraa nutu hinjifataa nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaaraa. Inni jedhee akkasitti deemee dubbanne dhugaa jechaan jiru Jawaaradha. Paartii kana jedhee himachaan jiru. Garuu maal jedhaa mootummaa kana ni diinna ni buqqifna hattuu dikteetara ummataa fi Amaaraa fi Tigree balleessuuf Oromoon kaatee jirti. Jedhee inni dubbatu teennee waliin gujjaabee dhugaa keeti jennaan moo cal'ifnee teennee ilaaluu dhabne. Inni dubbachuu mirga qabaanu mirga hin qabnu. Jawaar dubbachuu mirga qaba waan fedhe nuun jedhu. Nu ammoo dubbachuun nuullee ilaalaa agartee yeroo waa jettan. Yoo kasilaa cadhisiin dhufte bar nu uni miti bar Jawaariin cadhisettan maaliif abbootii qabsoo kanaatiin yoo akkasitti deemin. Nama agartee feesbuukiin qabsaa'ee miti. Dhugaa waliin beeknu. Namni hin beekne si haa madaaluu jedhan waliin beeku rakkoon teenya dhugaa sana. Yoo akka namaa bar ni beekamna yoo beekamtii barbaannee baradhaa Oromoo saamne yoo gartee Oromoo saamne suufa tolfannee gartee akka namaa cinannee digrii bara kanattu akkuma jiru kanattu fuudhaa jirrallee ni fuunee baras ba'uu dandeenya gabaabdu. Guddatte keessa digrii fuudhuun gabaabdu waggaa lamaa paartaayimii galgala barattaa waan barbaadde fudhattee asiin baata jechuudha. Achiin duuba seera wanni guddoo barattu hin jirtu tammoo magartee siyaasaa kanaan
digrii takka fuuta as baataa achiin duuba suufa kee qaqqi itti goota bas maal dalaguu qabda gaaf kaan asiniin dhageettan dubartii naannessuu bartanuma farshoo dhuguu jimaa qama'u shiishaa xuuxuu warra kana garee kana asitti dhattee gartee ijaartee nama haganu kana amantiin teennallee nu dhoorkiti kaayoon teennallee tanaa miti garaagarummaan qabnu kanu kaayoon teenna maali akka hadha muummichi ministeeraa itti deemu kana waan dandeenyu uummata keenyaa waan ilmaan teennaa boru bu'aa qabu dhagaa tokko fuunee bolokkee tokko achirra kaa'u qoree karaa gubbaa jirtu qoree irraa karaa irraa darbu ijoollee teennaa waan tokko qulqulleessinee lafa kaa'u. Eenyu namatti hin katabe namni ol seente kun quraana dhugaa quraana kaachoo hiikaa isinii madhiifama illee na uffolchaa warri quraana kaatee har'a subar tokko iyyaan hin baafte quraanaa fi hadiisa akkasuma gartee maqaa islaamaa naannoon baafadhaa jedhee Gabratsiyoon fa'a baase. Eddili bara namni quraana kaatee jalqabuma jechaamtu yoo dubbatte quraanan kaatee kanaan maqaa sun dhugaadhaa jecha obboleessa yaadachiisuu qabna kan namoonni quraana rabbii waan ofirratti tattaa sheer godhaa waan daddaa godhaa. Jalqaba quraana sheer godhuun maal kunniin dhoorka jiran. Quraana kana fuutee addunyaan hin beektu beeksisa jidduutti osoo quraanni qara yookaan waa hedduu qaba dilii qaba quraanan kaayina. Nama musliima qofa jala yoo ta'e malee maqaa keessa illee rankaatiin akka fedhaa ta'u siyaasa keessa dhuftanii quraana ofirra kaa'uun waan quraana qara ufaa poosti godhu dhiisa yoo waan dubbisan gabaabduu wayii fakkeettan malee dilii guddaa deeman irratti gartanii. Kanaaf inshaallah dhiifama warri quraana kaatee deemu kun maaliif deeman beektanii namoonni biyya tana diigaa jiran eenyu kan irra kaaniiti gariin hin beeku akkasumaan kaataa. Walumaa galatti gara keenya waa hedduu jira amma waan biraa keessa nannaqina qabxii gara Tiraampittis seeneta Ameerikaallee isin tuqee inshaallah namni dadhabeenis saareeraa sirra ture isin raawwanadha. Gara Ameerikaa irraallee uummata keenyatti ilmaan Oromoo dhagaa. Biyya Ameerikaa keessa rakkoolee gurguddaa deemaa jira. Rabbi nagaa godhu biyya sallee du'aa godhaafi. Tokko mootummaan Ameerikaa gara taayitaa dhufee irbuu seenee jira. Hojiitti seenee jira jechuudha. Tokkoffaa warra seeraan ala biyya san dhufee guuruu eegalanii jiranii. Akka bagartee achii odeeffadhetti nama karaa gubbaa deemu dhaabanii gartee gaafate jechuudha. Warra paaspoora hin qabnee fi sitizeenaa hin ta'in ni qabanii eegasii qoratanii riippoortii godhuuf qopheessaa jiran hojii seenamee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo yeroo garii wanni nu dalaynu kun jechuudha. Biyya hambaa namaa kana keessatti wanni iyyuun as gubbaa iyyuunuuf biyyi tantee biyyuma tanteeti. Biyya namaa hodhatte biyya namaa kabajjee kee jiraachuu qabda. Rakkinni amma sodaa uummanni keenya Ameerikaa keessa qabu maali? Namni hedduun riippoortii godhamaa jedhamee eeggamaa jira. Yoo akka jedhanitti deeman dhagaa ilmaan Oromoo akka jedhamu kanatti deemame namni keenya tokkollee nafu harka dhibbarraa Oromoon ala jirtu rabbi nagaa haa godhu du'aa godhaa kana. Harka dhibbarraa 90 ni gala namni keenya Oromoon ala jiru. Maaliifi rispoonsaraan namni yaa'e ni beeka namni keenya waan hamtuu keessa uummanni musliimaa kun dalagaa ture. Obboleetti jaarteedhee baasaa jaarsi haadha fa'a waan hamtuun asirran dubbanne kana deemaa ture. Mootummaan Ameerikaa takka beeka. Yeroo dheeraa irratti dalagaa ture kana. Liistii qaban. Wanni kun mee du'aa kadhaa. Yoo waan kanaan mootummaan gad dhufe akkama dhufaa jira jedhamee haasamaa jira. Dura warra seeraan ala biyya san dhufe galchaa jedhe. Itti aansee namoota biyya keenya keessa kijibaan yakkoota adda addaa dalagan akkas tartiibaan deemaa jira. Rispoonsarri as keessa jira. Haalli kun yoo dhufe namni tokko maaliif kun kammaan silaa inni karaa qajeelaan dhugama saniin rispoonsaraan bahe hannaan nama biraa fidee jira kijibee jechuudha. Haadha tiyya jedhee abbaa kiyya jedhee namoota biraa fidee jira. Jaarsaa jaartiidhaan kijiba addaatiin wal fidee jira. Kun gaafa akkasii gad deebi'ame yakkoota gurdaa namni keenya kun wili yeroo garii wanni iyyinee lakkaa jara namee biyyi tun biyya boruu bararaa oolii allaattii duuti lafaa itti galtan as jennee nama iyyinuun maali? Biyya namaa keessatti yakka daladde hiree lama qabda. Hidhamuu biyya teetii diippoortiis godhu. Namoonni hedduun amma yeroo ijoolleen isaanii yakka daladde ijoollee tiyya biyya tiyya naa darbaa jedhan achitti gad darbaa hin galchanii jechuudha. Hidhaan biyya sanii badaa waan ta'eef. Sun yeroo gartee wanti akka jajjabduun si dhufte. Namoonni hedduun yeroo dadhabe ka'ee gala paaspoora lafaa dhufee akka jawaar galee kanatti jechuudha. Hedduun namaa rakkin namni keenya qabu irraa agartee biyya achi taa'ee biyya tana diiguu halkanii guyyaa dalagu kuni Ameerikaa osoo amantii ta'e jijjiiratamoo
Ameerikaa sigalchina jedhaniin amantii jiratanii beekna jechuudha. Shakkii malee dubbadhaatan. Har'a kaakasanii goone itti dhufuuf jira namoota keenya. Keessa warra East Afrikaa, Somaalee, Oromoo, Amaara, Tigree warra kanneen. Afrikaan kun irra guddaan jechuudha Suudaan qabadhu marti. Keessaayyuu Somaalee fi Oromoon yoo inni jedhame kun gad dhufe. Namni tokko warra dhugaan bahee ijoollee jaarsaaf jaartii ijoollee ofii waliin bahee yookaan adda namni bahee jaartii ofii fuudhee sirnumaan fidate taate malee namuu waa fideera. Kakatee fida uummanni kun wallaahi rabbi rahmata nuu haa godhu na dhagaame Oromootiyyaa. Jaartii ta'e yoo ati baaftu fakkeenyaaf fuutee biyyarraa asii baaftu imbaasiin asii kun si karsiisa harka si qabattee kattaa jechuudha. Amantii teetiin ani hin kijibne dhuga jettee kakatte bar. Namni obboleettii jaartii maali akkanatti kakatee baasaa ture. Kuni kaa boruu akiraa waan itti fidu namuu kan namni gaartee rabbitti amane ni beekaa kun hin beeku. Tokkoffaa bakkoota adda addaatti kaati quraana qabattee kakattu jira. Mana murtiifaa yoo tidhatte warri kiristaanaa baabilii warri islaamaa quraana qabate. Uummanni adiin kun waan ofiin kijibneef si amanan harka ol qabattee bar kakatte jechuudha ni beekan akka rabbi si gaafatu jechuudha. Namni keenya ilma kan ta'in ilma jedhanii haadha kan taane haadha jedhee kakatee akkasiin baasaa ture. Duraan namni DNA ilaalan dhiiga jechuudha. Oromoon asii achi wal'attu dhagaa gaarii Oromoo asii dhattu abbaa faadhaa fuudhanii abbaa faadha godhanii haadhaaf abbaan fa'a irraa duute namni haadha abbaan qabne geessan achi. Yeroo achi geessan maal godhan beektanii manguddoo jaarsaaf jaartiin dalaganii ijoollee eegi jedhanii. Ijoollee biyya saniin fitna kan irratti aga manguddoon tun salaatan qabdu ibaadaa ofii ijoollee eeddi mana hidhamte mataan garagalee wal fixaa dhaqanii gaaf kaan ilma kiyyaan tettee gabbaatee Ameerikaa himuu eegalte. Maal akkam ree ani ilmaa miti akkana jedhanii fidanii ani barbaadu. Argitee Ameerikaan itti dhaqqabdee rispoonsara san kakara akkasii namni fidatu dhiiga laalanii abbaa haadha baafadha yoo jette obboleewwan baafadha yoo jette keezii banattee haadhaaf abbaa keellee obboleewwan keellee dhiiga laalanii akkasii fiduu eegalan akkasii namni dhaabbatee jechuudha qara yaa'u. Maal fiddee amma namni kennaaf East Afrikaan jaartii jedhanii fidan eenyuun obboleettii. Eekaa amma dubbiin isa dhufti haati abbaa yoo hin jiraanne fiduu hin danda'u. Waa hedduu jira. Kun haadha jaartii jedhee fida. Kun abbaan jaarsa jettee fiddi. Kun ati waan sharaa islaamaatiin dhorgaa garuu wanni sun warri amma akkasii fidu sun ka obboleettiin jaartii jedhe kun ni keenni qabateera. Sharaa islaamaa akkasii kaa jechuudha gara jecha sanii. Maaliif kan isinii dhaqee? Wanni nu dalannu fitnaan gariin karaa nu laalu irra deebitee rabbiin karaa nu beekneen fuula keessa nu oofte jechuudha. Kanaaf wanni biyya san keessatti deemullee du'aa godha. Namoonni kan irraa rifattanillee wanni rabbi qaddariin hanqattu jechuudha ni galee. Kanaafuu walumaa galatti xumura waan kiyyaa gubbaa ga'uudhaaf qabxiileen amma irraa dubbanne kun tokkoffaa waa'ee obboleewwan keenya gartee galaana irra dhumatanii ijoollee teenya dhumatte namni hunduu itti yaadee ganda ofii waan deemaa jiru kana uummata hubachiisee akka ijoolleen bishaan ittiin dhumanne dhorkuu. Kan lammata itti aanu warroota maqaa siyaasaatiin hadhallee waan lafa jirre gubbatti. Namoota kijiba irratti deeggartanii biyya teessan diigdan of duuba deebi'aa of laala. Warra waan kana godhuun abbootii gartee hadha waan kana dalagaa jiran mormuuf isin nama badii gubbaa jiru waa harkaan qabne bakka buutanii ebaluu irraa maa dubbatta jechuu irraa of duuba deebi'aa ebaluu sun sirrii jira isinuu deebi'aa laala. Jedham deemaa jira. Kana kun biyya namaa keessa namni jiru biyyi ofii waan isin qabdoonni iyyinuuf hadha isinii galuun ni malaa jechuudha. Biyyi tee waan feete hoo balleessite irraa baay'ee deemsiin hin jettu. Biyya teeti ilaali. Atuu qoma dhaattee baru. Badii feete balleessi yoo guddattee ni dhamtaa jechuu keessatti. Biyyi namaa bari waan sin jambeetta ati yeroo karaa gubbaa si dhaaban nama biyya namaa keessa jiru where are you from sin jedhan. Eessaa dhufte kati sitti ziinaati ban. Inni si gaafatu bar baqataman dhufe. Ameerikaa hoti ilaaltu waggaa agartee 300 dura Ameerikaan hin jirtu. Hunduu alaatti dhufe. Kun Awurooppaa kun biyyoota addunyaa keessaatti dhufe. Namni achi dhalatee hin jiru tokkollee waggaa 300 bar kalee jechuudha. Sigalee garuu warri si dura dhufe sun kalar bifaanillee amantiin si qoodeet eessaa dhufte oorijinuun kan kee eessarraa dhuftee siin jedhan agartee akkasi qotan. Adda kan namtichi kun oofaa jirullee maal isiisan fidaa jira amma. Amma fakkeenyaaf hadha maal jedhan immigireeshina waan hunda adii malee kaawwan keessa yaasaa jira jedhan waa hedduu deemaa jira. Haga biyyi ofii biyya kanaaf biyya tana jabeessaa ijaaraa haadha abbaa keenya yoo teennaallee ala biyya nama alatti illee namni biyya biraa fudhannee teenne hawaasa as jiru kan akka nageenyi itti bu'uuf akka nagaan bahee galu balaa itti waamuu osoo hin taane nagaa faarsaa. Sobdanii wal lolchiisuu irra soba araarsaa. Sigalee sobneetuma araarsinu yoo ammaatti ofiin gabbaatee kana isiniin jedhaa. Eenyu bantii abittii bukulaa
bantii abbittii bukula. Ati maal gootaas dhufte abbaa dhiifama naa godhi. Maal gootaas? Bakka nama kijibuu maal gootaa dhufte mee hawaasi gaafadhaam. Sareen jedhan dhiifama naa godhi. Lafa isii waamne dhattee jedhan. Baggadda isii waamne dhattee yeroo inni iyyiti. Maaltu si waamate an kijibaa ta'u bal'aan anaa hin kijibaan si. Maal goota bakka kijibaa dhufte? Hin obsu jedhi na ergan jedhi. Waan gootan deemaa namni isin dhufe hin jiru. Namni waa'ee keessan dubbatan hin jiru. Yoo hojii tana keessa jiraattanii dubbatan deemaa. Dhaga'uma dhabuu bakka artee namni isin godhu. Hin rakkatinaa. Yoo dandeettii qabaattan as bahan mormaan nurraa dubbadhaa gabbayaa. Eekaa isin wanni gootan amma maqabnu balleessii fuutanii jaartii namaa fudhatee kanaa sooftanii tanaan yoo abbaa jaartii irraa fudhate gabbaa abbaa naa dubbatu isa itti rakkatinaa isin. Akkanumaan fiiginaa jawaariin hafurraa dubbatu yoo dhiira ta'e. Yoo gartee kaa dhugaa qabaate gabbaa dubbatu. Takkaa jawaarii kana dalagee akkas jedhee ofirraa morma gartanii miti. Inni akkaataa birriitti argatu deema. Kanumaaf dubbattan isin beeyna maqaan isin beeyna baraa isin eenyu akka taatan. Kanaafuu nama arrabsinaa bilookuma keessa hidhattanii mana hidhaa qilintoo feesbuukiin dalagee hidhattan aganuma. Wanni isin dhiifnu osoo isin agarru waan isin barreessitan isiniif dubbachaa jirra. Oromoon beektu kaleessa karaa deemtu beekti. Ilma Oromoo addaan qooddu. Oromoon safuu qabdi. Sobdee araarsiti malee sobdee waliin lolchiistu Oromoon. Harkaa qabu jabeeffatti malee kan biraan sottu. Oromoon hayyuullee yoo wallaalaallee ta'ee bokkuun harka jiraate isa jabeessiti. Kun aadaan namni Oromoon duriyyummaan iyyuudhaan wal ijaartee waa diiguu Oromoon hin qabdu. Safuu qabdi. Hamaallee suuta qajeelchiti. Badaallee suuta gorsiti. Seelee kanaaf nuti Oromoo uummata akkasii irraa dhalanne. Abboonni keenya suutaan laal badiillee osoo argan. Ayyishuu beektan hin beektan suuta dalga qabaa ilaala malaan gorsaa. Maal jettee Oromoon gowwaa bira dhiyaan qaroo bira dhiyaan. Nama kana harka irra qabaa baani lakkaa jechaa baani garuun dhabu jechaa baani. Namni kun gabbayee dhaaba ijaaratee hayyuu ta'ee siyaasaa as fidee gurguratee namni isa dubbate hin jiru. Nama arrabsuu, nama qeequu, kun hin ta'u jechoo, wanni akkanaan baddii, kunillee asii hin bahe. Nama akkanaa ufiyyuu bara silaayin saalfatta warra asufee nu arrabsitan. Namni isin irra nu arrabsuu deemtan kun barooma harkaan qabu dhalooma takka sammuu teessan tana akka namaatu isinuu ittiin cinaa dhaabbattanii qabu. Uf laalaaf duba deebi'a kanaaf kana isiniin jenna wanni nu iyyinuuf isinuma wallaalaa kanaaf isinii uf ajjeesu isinii uf ajjeesaa jirtan. Mustafaan wallaallee lammii Ameerikaati akka warra achi taa'ee nu biyya qabnaa Ameerikaa qabnaa ijoolleen teenya jiru gaarii barachaa jirti miskiina san haa dhabamu haa wal fixu haa wal ajjeesu haa nageenyi keessaa dhabamu jechuun wallaallee garuu eessaa baane asii baane haadha abbaa keenya as jira. Uummanni kun gartee uummata kaleessallee nagartee namni taphachaa ture. Binti maal harkaa qabdatta? Waa harkaa qabu maasitti maali kunoo harkaa qaba. Inni harkaa qabu tana kaa. Wannan jechuu jiru uummatan balleessinaa jechaa jira harkaa qaban bari dhaaba isin bulchaa koottana jala deemaa jechaa jiru. Birrii naa kennaa jechaa jiru. Mootummaa diigaa biyya diigaa jechaa jiru. Uummanni rakkatee dhumatee u'uu jedhee jiru. Uummata karakkise warra rakkise himaa jirra. Uummanni keenya silaan rakkatu hadha. Shaneen gaaratti hin galtu osoo jawaarfaatti galchuu baatte. Namni hin du'u hadha. Namni waliin gurguratu. Wal duran dhaabbanu ati na arrabsitu silaa hadha. Anaafatti illee bakka takka dhaabbanna. Akka nu waliin galle adda nu qoode jawaar. Ebat ni beekna waan dalagamaa jiru hadha. Arsi dhaqeen arsi na cilaa dhaabbadha. Hin beekna bara jana waan biraa nu dubbisina. Hadha jawaariin namni jala deemaa jiru tokko kutaan biraan jiru tokko. Wal beekna. Hadha sadarkaa san sisteemni namtichi kun dalagaa jiru bar waan as dhiyaatu miti. Kanaaf harkaa qaban wanni harkaa qabu dhugaa harkaa qaba alhamdulillah. Kaayota irratti umrii kiyya fixe saba kanaaf gartee qaama cinaa waalee deeman. Isii sanna jalaan tuqin jechuun jira abbaa. Osoo karaa deemuutti hin dhufne ani. Kalee aktiivistii Amaaraa ta'ee dhaka Oromoo hin taane ani. Kaleessa gartee mallas iskoolarshipii na erganne ana. Takkaa alaabaa hambaa jalatti hin bulle ani. Takkaa dhara jalatti hin bulle. Kanaaf harkaa qaba. Wanni harkaa qabu araa kiiloo kaseene santu kiyya an kiyya jechaa jira. Kakaayoo tiyya bakkaan naangoo ilma Oromoo tachi dhaqe. Ka Oromoon biyya bulchuun dandeettu Oromoon mirgan qabdu bishaanii baateedhaan nu bishaanii hin baane ilma namaa Itoophiyaan teennaa jedhu. Harkaa qabna. Daangaan biyyattii tanaa ka dallaamteen harka 175 lafee ilmaan Oromooti. Biyyillee teenna akkasumatti. Uummanni kun illee mirga irraa qaba. Amaarri illee Tigireen Guraageen. Kanarratti haqatee na falmachaa jira. Waa'ee nama rakkatee kam dubbadha natti himi kam abbaa waa'ee nama rakkatee eenyu rakkatee nama rakkatee nagarreen
Uummanni Oromoo walumaan rakkate kalee walumaan rakkoo bayadha. Warra Oromoo rakkisaa jirurraa dubbachaa jirra. Warra Oromoo irraa yeroo cufaa gartee mana ittiin bitatu, hoteela ittiin bulu, nyaata ittiin nyaatu, suufa ittiin uffatu. Jawaar fa'aa dalagachaa jiranii. Oromoo gargaaraa jiranii Oromoo irraa yoo wayaa mulqatan malee reeffarraa bar dhiigaan daldalaa jiran jiran waan biraan hin dubbisinaa. Jawaar takkaa qotee bulee abbaa haadha isaatu qabeenya dabarsee kennee fi deemaa jira. Isinuma kana sobee isinirraa nyaachaa jira. Isiniin jaaketta of surree jirachaa jira. Isiniin hoteela wurdiyaa qaba bar Jawaar. Isiniin xiyyaara dhibba yaabbatee bashannanaa jira addunyaa keessa deemee bar. Maalni gargaarirree Jawaar. Ijoolleen barkaleessa qeerroo dheedni gannaqe 20,000 kan inni amane bar ijji naafattee harki naafatee miilli naafatee ijji baddee madhumaan keessaa jigee akkasitti haadha wajjin hadha gandarra baraftee 20,000 jechuun mana ciiftee jechaa jirti guyyaa takka mucaa tokko wal'aanuu miti. Ijoolleen tun gartee foon kennaa nurraa madoofte namni dandeettan gargaaraa jedhee ollaan wal quba qabaadha Oromoon quba qabaadha jedhee takka. Adda gartee wannaa gubbaa warii guurtanii galgalaa ganama biiliyoonaan guuraa jirtanii takka qeerroo Oromoodhaa takkalee madoofteettanii guurtanii haadha qeerroon 5,000 irraa dhumattee takka Jawaar waa godheen goone. Takka namni uummataa yaade bar yoo waa godhuu fi dhabe seenaa qabsaa'ota isaa kalee deemu san bar maqaa dhaya. Dhaabbilee siyaasaa nu beeknu akkasii adda bilisummaa Oromoo bar warra irraa wareegame qabsaa'ota wareegaman san jedhanii waggaa yaadatan. Maatii qabsaa'otaa jedhanii gartee yeroo waa galanii wal cinaa dhaabbadhaa xiqqaattu namni. Wootu jira bar golooyitu jira. Bakka dandeessiidha walii dhaabaa deema namni waan biraa. Takka Jawaarii dubbatu gartanii waa'ee kanarratti. Takka aayyoo Oromoo teettee boottu gargaaru gartanii. Namni itti duulu kun yaadattanii waggaa lamaan dura na fakkaate. Abbaa keenya tokko nama tuulamaati karaa gubbaa rakkate karaa daamaa kana irra faadaamaa dhufan na fakkaate gaafsa akka ajaa'ibaa. Jawaar dhufee suuraa kaasee bira dabre abbaa keenya. Ka zayita gartee zayita wayitii waan madaabaraa keessan naqanii xiqqoo takka bira teettu. Suuraa kaasee poosti godhee Jawaar dhaqaaf peejii isaa gubbaa jira laala. Muummichi ministeeraa itti dhufee waan kiishaa qabu kenneefi achii kaasee mana itti godhee suufa itti godhee gaaf kaan mana isaatiif suufa isaa wajjin suuraa kaasee gadhiisee jechuudha gaafa waa godheef. Gartee namni akkas yoo hadha gartee Jawaar Maamman namaa waa godhee ilmaan Oromoo kalee wareegaman hadha hin gaabbu jedhe san osoo gartee sheenaan narraa hin baane hin sheena'u jedhe beektaa ni sheenaya. Osoo ilmaan Oromoo sun dhumachuu baatte sheenaan narraa hin baane san osoo lubbuun namaa osoo hin banne hireen tun dhufte hadha Jawaar jedhe afaan ittiin dubbannu hin qabnu jechuudha. Hin sheena'u jedhe bar. Maa ilmaan Oromoo dhumatte jennaan maal jedhe ana waamee jedhe bar durri yoo isin kanaa yaatu dhumatte maaltu na galcha jedhe bar. Duriyyee nama 87 guyyaa 3 keessatti biyyee waliin makee Jawaar Maamman hin gaabbu nuun jedhe bar. Hin sheena'u nuun jedhe. Nuun sheenuufna. Kan maan fixin sun osoo ijoolleen sun dhumachuu baatte. Osoo dhiigni si dhiiga saree ta'uu baate. 5,500 kama inni amane sun bar eewwayiin firratti dhumatte biyyaaf dhumatte. 87 sun eenyuuf dhumatte. Jawaar waakkate eenyu dhumatte inni harreema. Ijoolleen sun Jawaar marfame jennaan gayyaatee dhumatte bar. Hadhallee nu dhagaa ka haqa rabbi dubbadhaadheef dubbanna bar. Haqa rabbi dubbadhaa nuun jedhe haqatan. Dhugaa dubbadhaa dubbachuun harkaan dhoorkaadhe laal. Sagalee harkaan qabdee deemasi dhiisi. Ati harka dhiigaati deemasi darbitee bakka sanii ooftee bar. Dhiisi sin galchuu kun sin laaluu isatti. Karaan ati deemte dhiiga. Miidhaa malee bu'aa biyya tanaan buufne deemi jettaan. Garii namaa amma Jawaar akkas godhee fideetta. Lubbuun nama tokkoo osoo duute rabbi biratti haga isiin qabdu siin beeyti rabbi beeyta nama islaamaa ta'e nama barreesse kun. Rabbiin bara beeyti isaa san mana rabbi gartee lubbuun nama tokkoo gara malee baduu irra manni kiyya diigamuu wayyaa taphaa. Lubbuun Jawaariitiif lubbuun ijoollee dhumattee sun maali garaagarummaan? Lubbuun irra qaaliin tan beektaati. Lubbuun irra qaaliin lubbuu nama rabbii isaa gabbaree haqasanii isaati jechuudha qaaliin. Lubbuu namaa haqa dalaguuti. Harki isaa qulqulluu dhiiga hin qabne. Kaaqa namaan tuqin. Kan dhugaa isaa irra du'e. Jawaariif jecha lubbuun namaa badde. Jawaariif jecha wal diigne nu adda. Irraa dubbannaa kana silaa gurra lamaan qabannee iyyine nama nu walii iyyuu dhabne malee. Salphina meeqa keessarra. Maatii meeqa wal diige. Balaan fitnaa namticha kanaa takkaan agarreen nama akkasitti yoonnaadha.
hayyuun keenya salphate, goonni keenya jagni salphate. Nama akka Dr. Abiy Ahmad Ali akka Itoophiyaatiin akka addunyaatti baradha. Tiriikaan barbaaddee fuutaa nama kanaa bara. Akka addunyaatti. Nama takkaamee hadha yoo gabbaasanii mee gaafatan mootummoonni guutuun nama rashananii mallas irraa eegali guutuun namni ragadaanii mallasiin nama rashanaa turanii baasanii gadi. Namni kun ibaluu rashanittanii takkaamee takkaa nam tokko himatu nagarra. Nama hidhee garafee mucaa tokko takkaa saba Amaara bira dhaquu ni boo'a. Oromoo bira dhaqu hunda isaatu aadaa isaa, amantii isaa, safuu isaa eeggate. Eessa garta mootummaa akkasii? Bara dhaqawuu harkaa qaba, waraana qaba bara. Waan fedhe godhuu danda'a bara, waan fedhe. Mootummaa dabre kamuu caalaa irreellee qabaadha. Teknoolojii addunyaan hidhattee harkaa qaba. Dikteetara yoo ta'e haga barbaade cafaqee waan fedhe godhuu danda'a bara. Maaltu isa dhoorke? Safuu qaba namni kun maatii irraa hidhate ilaali. Eenyummaa namaati. Eenyummaa namaati. Wanni itti duulame akkanatti mootummaa dabran mara keessa namni akka fitnaa mootummaa Dr. Abiy itti haalaa itti buute jirtu maaliif? Hattuu wal jijjiiraa dhuftetti afaan wal dhufee hattuu balleessuu irratti hattuun guutuun fuula keessa gargaltee itti kaatee jechuudha. Ajaa waggaa 150 hanna kamarti mana hannaan ijaarate hannaan barate waa meeqa dalage itti dhufe kana diiguu ijaaruu irratti fitnaan qabatte jechuudha. Wanni dhudde kana. Kanaafuu dhiifama yoo namtichi Jawaar jettan of sirreesse irraa cadhifna. Dhagaa kana abbaan fete waan fete fidi. Haga karaa irraa galchine yookaan haqa inni deebutti Jawaariin bira guyyaa irraa hojii godhadhaan. Isin meeratan namni kana isa dhiisattanii deemtan hin rakkatinaa. Gadhee namni karaa irraa galchuu miti yani. Yoo ani waa beekuu badhu qabsoo tana irratti saba kana irbuu kalee seeni managgale eenyutu dhufee naa godhare? Maatii qabnaa bara. Biyya qabna uummanni kun kennaa bara. Eenyu dhiifnee biraa deemne? Yeroo gartee kara deemtuu marti dhuftee saamuudhaaf itti yaatu waan barbaadde irra jettee xiqqeessitee salphiftee dhablee ishaarra ijaaranii Oromoo wal fichiisuuf gosaaf amantiin deeman yoo angabba irraan dubban namni irraa dubbatu kullee jiru. Hagana isiniin jedha dhiifama barruulee namaatti horaa kan nafide. Isinuu asuma dacha'u deemtan. Gadi biraa deeman hin jiran. Dhugaa waliin dhaabbadhaa. Jawaarillee uumaa isin hin godhu. Anaallee dhaabbichuun uumaa naan godhu. Dalaggaatiyyaa dalaggaateeti. Waan dalanne, waan dubbannu, waan yaannutu nu wajjin hafee qabriillee seena. Tan hubadhaa. Nam tokko anaallee namni waan naa godhu hin jiru, waan naa godhu illee hin jiru. Siillee namni waa sii godhu illee hin jiru, waa sii godhu illee hin jiru. Ammoo hojiin tante eenyu deeggartee ni gaafatamti buru. Haqa mudhara deeggartee. Namni hedduu waa hedduu sitti amantii waa hedduu no amantii namaallee deeggaraa hin jiru. Saba namaatillee munni dhugaa deeggarra. Somni araarsina malee somni horii lolchiifnu. Sidi galee nama tokko ka walajjeessu deemu tokkollee akka inni walajjeessu hin hayyamnu jechuudha. Hagana isiniin jedhaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo isin dheeradhe akka malee na uffolchaa. Rabbiin gartanii Oromoo nuun haa jedhu inshaallah. Anallee isinillee Rabbiin haqa nu haa qunnamsiisu. Warra gartee dantaaf beekumtii argachuuf waan biraatiif deemuuti warra haqaaf gartee yeroo isaallee waan hundaa waan dubbannu waan goonullee ilaalcha kennaan marattu Rabbi nu haa godhu. Nama aminu ufiin qajeellu kan nama qajeelchu Rabbi haqa nu haa dubbisu, Rabbi nu haa milkeessu, Rabbiin doongora kennallee gartee nu haa dhiisu. Haqa dubbanne ammoo ofirraa gartee Rabbi kennan nu dubbise wanni takka nu beekumsaan goonuu hin jiru. Kanaafuu isin jaaladhaa isin kabajaa hunda keessanuu osoo amantiin kutaan isin hin qoodin. Haasaa kiyya keessa namoonni akka haala na fudhachuun ni mala annam tokkollee ganda tokkollee aman tokkollee tuquun bara. Dhugaa ammoo abbaan feeti jibbi abbaan feeti darbi dhugaa takka kana haga fedhe aayyooti yamaan dantaan dhugaa irratti abbaa fedhanii mormaa jechuudha. Dura dhaabbadha. Seelee achiin duubatti ammoo nama jibbaaf hinaaffaaf maaliif nam tokkollee alhamdulillah bulaa duniyaalee rabbi irratti hin buufne kan goollee hin qabu tokkollee rabbiin dhugaa irratti ammoo kokkeetii asiin gubbaan ganna qalta. Hagana isiniin jedha akkasin naa fudhaa isin jaaladhaa isin kabajaa halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadhaa ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.